Ashama akkam jirtan nagaadhaan nagaa kooti ishii har'a kan waliin ilaallu global trendiidha jechuun global trend chapter 2 understanding foreign policy and diplomacy kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuun inni jalqaba irratti waliin ilaallu define of national interest akkamitti national interest ibsuu yaalla jechuun fedhii biyya keenya fedhii biyyaa yookaan national interest kan jennuun kan ibsuuf yaalla jechuun inni kunis jalqaba irratti national interest kan jennuun kun inni jalqaba irraa kun jechuun it is a set of value and orientation goal and objective giving country would like to achieve at international relation kana jechuun national interest jechuun walitti qabama wantoota jechuun baay'ee value wantoota jechuun important taate wanti barbaachisaa ta'e ammallee orientation means person want to like feeling to achieve waan bakka namni tokko jechuun akka isaaf ga'u hawwiin teenya akka bakka nu ga'u barbaannu akeeka keenyaaf ammallee akkasuma objective kaayyoo biyya takka jechuun would like to achieve akka galma ga'uuf international relation jechuun hariiroo biyyoota alaatii waliin qabnu keessatti akka addunyaa qabnu keessatti jechuun akka galma nu ga'u barbaannu san maal jennaani national interest yennaan jechuun it has been what mind driving force that determine what content of foreign policy kanaafu mind driving force jechuun kakaastu motivate waan si godha jechuun driving force motivate si godha maal determine akkaati murteessitu maal content jechuun qabiyyee imaammata biyya alaa jechuun foreign policy nuti jechuun biyyoota alaatii waliin qabnu kan adda nu baasu kan driving force determine nu godhu maal jennaani national interest yennaan jechuun ammallee akkasuma national interest something la waan takka jechuun related to ambition of government jechuun maal hojii kan walitti hidhama qabu jechuun waan mootummaan takka ammoo mootummaan biyya takka jechuun akka galma ga'uuf ambition hawwii isaa jechuun akka galma ga'uuf barbaadu fedhii jechuun hawwii mootummaan tokko jechuun related to what akka galma ga'uuf barbaadu and versus what government aspire to fulfill in future interaction with others ammallee waan mootummaan hawwu jechuun barbaadu jechuun to fulfill jechuun akka galma ga'uuf takka ammoo akka raawwatamuuf in what it is a future akka fuula duratti jechuun akka galma ga'uuf takka ammoo akka isaa ta'uu barbaadu with interact with each other jechuun wantoota biraatii wajjin walitti dhufuudhaan wantoota biraatii wajjin walii galtee uumuudhaan interact godhuudhaan akka galma isaa ga'uu barbaadu san maal jennaani national interest jennaan jechuun ambitionii governmentii kan jennuun fedhii hawwii mootummaa jechuudha takka ammoo waan jechuun imaammata tokko waan takka goote jechuun akka galmasii ga'u waan ati barbaaduu fi akka fuula duratti jechuun fulfill waan akkasii ta'u hawwitu wanta san interact with each other wantoota biraatii wajjii qabnii fi ati walitti interact gootee akka galmasii ga'u barbaadu san maal jennaan national interest jennaan jechuudha. Power to influence the behavior of other state is primary instrument of implement of national interest. Power to influence the behavior of other state jechuun humna qabaachuu jechuu dandeettii qabaachuun ta'e yoo dandeettiin qabaanne waa takka influence godhuu hin dandeessu dhiibbaa godhuu hin dandeessu fakkeenyaaf yoonii fi siyaasa addunyaa keessatti dhiibbaa godhuu kan dandeessu yoommoo for example yoonii fi militariidhaan ta'e yoo IDdhaan ta'e mani wantoota garaagaraa jedhe ikoonomiidhaatu jira wantoota garaagaraatti humna qabaachuu qabda jechuudha naashinaal intarastummaan ta'etu fedhummaan biyya ta'e takka ammoo hawwummaan ati akka galmasii ga'uu barbaaddu san biyyoota alaa keessatti jechuudha akka humna si qabaatee takka ammoo waa dhiibbaa godhuu dandeessu kan si godhu yoo humna qabaatte jechuudha saniifuu power to influence behavior of others biyyoota humna jechuun aangoo akka wanta takka ammoo dandeettii biyyoota biraa jechuun akka fedhii teessan galmaasii geessisan ittiin gootu san primary instrumentidha jennaan jechuun meeshaa jalqabaate jechuun towards implement of national interest fedhii biyya teenyaa jechuun implement godhuuf jiru jechuun takka ammoo implement godhuudhaaf kan nuti fayyadamnu maal jennaani paawariidha jechuudha kanaafuu paawariin qabaanne primary instrument to implement of national interest keenya jechuun galmaan ga'uu hin dandeenyu akkasuma akka primary instrument fudhachuu hin dandeenyu jechuudha kanaaf biyya takka jechuun fedhii keenya takka ammoo akka galma ga'uu kan akka nu galma ga'uu yoo ka barbaannu taate inni sanii paawarii yoo nuti qabaanne jechuun dandeettii qabaanne akka wanti nuti barbaannu san jechuun galma nu ga'u danda'anyu fakkeenya yoo fudhanne fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo fudhatan Itoophiyaa yoo fudhatan amma fakki Itoophiyaa fi USA takka ammoo United States yoo fudhatan dippiloomaasii irratti jechuun fedhiin keenya wal qixa nuun eegamu jechuun fakkeenyaaf waan nuti jechuun isaan gaafannuuf isaan nu gaafatan garaagarummaa qaba kanaaf isaan humna ikoonomiidhaan militari waa hundaan humna paawarii influensii nurra qaba waan ta'eef
waan isaan barbaadan akka nu goosifatan inni danda'u nu goosifachuu ni danda'an jechuudha. Maaliif jennaan paawarii nurra qaban jechuudha. Bifa san jechuudha. Kanaaf paawarii akkasiisan intarastii biyya kee teessisuudha paawarii akkasiisan qabaachuu qaba akka piraayimeri ministarmantiitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Naashinaal intarastii biyya keenya galma akka nu ga'uuf jechuudha. However, haa ta'u malee there is no universally accepted definition of national interest among scholars. Beektota biratti jechuudha national interest kana jechuudha hiikti isaa jechuudha kana jedhamee murteeffamee jiru jechuun namni irra waliigale skolaaronni beektonni hundinuu irra waliigale hin jiru jechuudha national interest kanaaf akkuma garaagaraatti hiikamaa jechuudha yaadni irra waliigala takka ammoo definitioniin exact specific ta'e hin jiru jechuudha. There is major division of opinion in the field of international relation. Kanaafuu major divisionioota gurguddaa jira jechuudha yaada maali field of international relation waa'ee international relation regarding whether kana jechuun tarii national interest defined as objective national interest keenya akka objective hiikuu dandeenya kan jedhu ammallee whether national interest is subjective la national interest keenya jechuun objective dha subjective dha ammallee subjective enterprise ammallee whether national interest is science or art kana irratti jechuun saayinsii dha moo aartii dha kan jiru irratti waa'ee national interest irratti jechi specific ta'e national interest is bakka definitionii lafa kaa'ee jechuun kana yee ibsu hin jiru jechuudha. Kanaafuu iskoolaaronni jechuun akkuma isaaniif fakkaata akkuma wantaatti akkuma yaada waliigala laalanii kan ibsan malee yaada kana jedhamee murtaawaa ta'e hin qabu jechuudha. Kanaaf maali national interest objective eeguu dandeenya moo subjective eeguu dandeenya national interest saayinsii moo aartii kan jedhu wanni adda division of opinion field of international relation keessatti universally accepted definition wanni ta'e hin jirtu jechuudha kan ta'e hin jiru jechuudha definition keessatti amma faayyee for Pluto the good of the polis the good of the polis that is public good kan jennuun could best be arrived by what philosopher of the good best arrived at by a philosopher of the king nama jechuun waa bakka gabeesti arrived ta'e iddoo gaarii tokko irra gahe philosopherummaa keessatti jechuun to be aided by what few highly learned and researched and fire minded advisor nama ta'e jechuun Pluton kun jechuun this individual namni kun jechuun could make be wise and will informed nama jechuun wise ta'e jechuun abshaala ta'e jechuun akkasuma jechuun dabee wise nama ta'e fi ammallee will informed nama sirriitti jechuun waa nama hubachiisa kaamu waa hubatu jechuun regarding the common good irratti waan ibsee qabata kaamu decision waan asirratti divine godhee ibsee qabaa jechuun Pluton jechuun meemma yaada isaa akkam jedheetiti kan ibsa jechuun waa'ee jechuun common good kana asirratti jechuun assumptionii qaba jechuun assumptionii isaa kana point iddoo sadiitti adda fuunee ilaaluu dandeenya jechuun inni jalqabaa wise and well informed decision can be made by a few carefully selected individual who have been expressly trained to think term to collective good of the state kana jechuun firstly jalqaba irratti wise to well informed decision wise jala decision jechuun murtoo takka ammoo yaada wise and well informed ta'e kan namaaf ifa qabeessa ta'e fi yaada akeeka takka ammoo kaayyoo waan ati barbaaddu san galmaansii ga'u gizee murteessitu jechuun kan bii meedii baay'ee namoota akkamiin meedii ta'uu danda'a meedii yaada keessan bahuu danda'a fi carefully select individual namoota hedduu osoo hin ta'in namoota namoota jechuun waa xiqqoo carefully jechuun baay'ee haala jechuun xinqaaqee qabuun haala of eeggannaa qabuun select namoota beekumsa akkasii select ta'anii bifa saniin qophaa'an individual who have been express training who have been nama maal qaba express training to think term jechuun trainingii qaban jechuun baay'ee trainingii yaadiinsaa nama baay'ee qaban jechuun namoota sirriitti waa yaadanii waa ilaalanii adda baafachuu danda'aniin kan waa'ee good of the state sirriitti adda baafatanii hubachuu danda'aniin kan meed ta'uu kaniif jechuun decision ta'uu jechuun kan inni lammaffaa a few individual who possess of a wisdom jechuun who possess to have on jechuun extremely good jechuun namoota jechuun possess of wisdom ilaalcha gaarii takkaammoo waan gaarii qaban jechuun inni akkasumallee unchecked power jechuun dandeettii dhokotaa warra qaban jechuun dandeettii ifa ba'e jechuun waan namni osoo dhokottuu nama dandeettii ajaa'ibaa qabuuf will not corrupted by this power ammallee paawarii kanaan kan corrupted kan shawwatan takkaammoo corrupted hin taane jechuun inni sadaffaan jechuun
socially optimization jechuun yaada jechuun socially keessatti jechuun fudhatama qabu jechuun have been made ni ta'anii ni murtaa'oo takka ammoo ni made ta'a ni eega made ta'e booda they can be implemented hojiirra ni oola effectively by loyal hojiirra ni oola bifa maali bifa loyal bifa amanamummaa qabuun takka ammoo bifa ofitti of kennamummaa qabuun jechuun will train bifa jechuun muuxannoo training guddaa qabu ammallee ameen obboleettii baa burookiraasii warroota jechuun deeggartoota burookiraasii warra ta'anii fi isaan jechuun wabii takka ittisoo warra kana ta'aniin kan hojiirra ooluu jechuun defender of such view warra yaada kana morman takka ammoo warra yaada kana wanta jaan jechuun view of believer that one person is la kan warroonni yaada kana galmaan ga'an warroonni yaada kana hubatan warroonni yaada kana jechuun qeeqan jechuun believe that akkamitti amanan one person namni tokko jechuun with strength dandeettii isaatiin ogummaa isaatiin knowledge beekumsa isaatiin abbaaf ool wantoota kana hunda jechuun power can made good decision kanaafuu dandeettiin isa reefuu jenne san osoo hin ta'in warree amma yaada ammaan tana jechuu yaada kana morman defendi godhan jechuu defender warri yaada kana jechuu qeeqan takka yaada kana ittisuu barbaadan maal jaanii namni jechuu dandeettii jechuu namni tokko dandeettii strengths yoo qabaate wisdom fi knowledge yoo qabaate wantoota kana yoo qabaate powerii isa qabaata jechuu dandeettii takka ammoo humna powerii humna qabaa jechuu maal godhu can make good decision murtee surratti jechuun murtee gaarii waan gaarii ta'e extremely good ta'e takkarra akka geenyuuf baay'ee nu gargaaraa wannoonni kun jechuun that participated decision making jechuun warra jechuun murtumarra takka ammoo hirmaannumaan bifa yaaduma garagaraatiin bakka garama fakkeenyaaf walgahii yoo taates wantoota garagaraatiin hirmaachisanii jechuun yaada fuudhanii murtee ga'urra warroota dandeettii kanatti jechuun gisee fakkeenyaaf fudhatan yerooniif jechuun walgahii namoota jechuun sabaa walgahii garagaraa yaada garagaraa irratti hirmaatanii participate godhanii yaada garagaraa yaada kanneen nama jirraa yaada fuudhanii yaada waliigalaa fudhatanirra namoonni jechuun dandeettii strengths wisdom fi knowledge qabantu irra decision guddatee murteessuu irra danda'anii jennee yaada. To further complicate this problem wantoota kana jechuun complex problem tan complex taate tan jechuun guddisuurra identify national interest foreign policy and decision amala adda baafachuudha amma national interest illee adda baasuudha imaammota biyya alaatti illee adda baasu decision is non necessary to clear cut jechuun murteen san jechuun clear cut waa ifa qabeessa ta'e osoo hin taane jechuun ammallee akkasumas not necessary barbaachisaa miti clear cut murteen taatee fi rational process murteen qabdu baay'ee jechuun murteessaa baay'ee barbaachisaa miti jechuun haalaan jechuun national interest fi foreign policy keessatti jechuun policies ofeen la policies jechuun irra caalatti ofeen deddeebi'ee yeroo hedduu generate bifa kamiin jennan madduu danda'a surwaat great internal political jechuun politikaalee jechuun yaada keessoo takka ammoo great internal political dandeettii politikaa namni jechuun keessoo ifirratti takka ammoo yooma fakkeenya akka biyyaa fudhanne keessoo biyyaa irratti jechuun cufatanii ulaa jechuun murtee garaagaraa xiinxalanii hubachuudhaan anna birookiraasii dibeetii jechuun yaada dibeetii birookiraasii falmii bifa kanaatiin kaniifi murtaa'uu jechuun kanaafuu great internal politikaalii gaafate jechuun poolisiin jechuun murteessuu dura kanaafuu xiinxala guddaa si gaafate jechuun waa hedduu dandeettii guddaa si gaafata jechuun dandeettii keessoo guddaa si gaafata jechuun beekumsaa si gaafata jechuun amma akkas jechuun. Multiple conflicting criteria used to define national interest. Multiple conflicting criteria lota hedduu jira jechuun kaniif jechuun multiple hedduu ta'an kaniif jechuun conflict kan walitti conflict ta'an jechuun kan waliin nama buusan jechuun used in define national interest jechuun kan itti fayyadaman jechuun maal na fadhii biyya national interest ibsuudhaaf kan itti fayyadaman including fakkeenyaaf but are not limited to jechuun national interest conflicting criteria jechuun haalota jechuun national interest ibsuu keessa baay'ee conflict irratti xiyyeeffatan jechuun walitti bu'iinsa hedduu irratti kan xiyyeeffatamu jechuun national interest ibsuudhaaf haa ta'u kan of keessa qabatu haa ta'u malee conflict multiple conflict qofa irratti national interest define godhuudhaaf kaniif dhaabbannu miti jechuun wanti national interest wantoota garaagaraatti illee ibsuu dandeenya jechuun operational philosophy ibsuu dandeenya moralityidhaan lawiidhaan progressiveidhaan ideologyidhaan professionalism partnershipidhaan bureaucratic trustidhaan ethnicity racing social classiidhaan status foreign dependencyidhaan wantoota kana hunda ibsuu dandeenya jechuun national interest kan waan multiple conflicting criteria qofa fayyadamnu miti jechuun national interest ibsuudhaaf jechuun
national interest ibsuudhaaf. Understanding inni itti aanu jechuun inni itti aanu understanding foreign policy and foreign policy behavior jechuun kaniif understanding goonu jechuun what is foreign policy jennee foreign policy jennee kanatti understanding goonee itti hubannu jechuun topic inni itti aanu jechuun foreign policy jechuun imaammata biyya set of objective walitti qabama takka walitti dhufeenya kaayyoo keenya instrumentii meeshaa jechuun that state biyyi teenya jechuun addaabdee fudhatee to guide ittiin guide taatu ittiin order taatu jechuun ittiin hoogganamtu relation with what outside of the world hariiroo biyyoota alaatii wajjin qabnu kan ittiin guide kan ittiin jechuun order itti taanu maal jennaani foreign policy jennaan jechuun encompass of specific strategy and instrument and economic and diplomatic tools that state employ to achieve their objective. Walitti jechuun encompass of specific strategy and instrument specific strategy keenyaaf jechuun strategy adda ta'ee fi walitti dhufeenya strategy adda ta'ee fi meeshaalee jechuun akka fakkeenyaaf ikoonoomii fa'aatillee ammallee dippiloomaasii tools jechuun yaada dippiloomaasiitiin jechuun ammallee state employ to achieve the objective tooftaa kanaan jechuun state jechuun employ jechuun gaa'ee takkaamuu irra carraa'inu jechuun maal achieve their objective jechuun objective kaayyoo keenya akka galmaan itti geessifannu sanii jechuun maal foreign policy jechuun kanaaf specific strategy dha jechuun specific strategy beekamaadha jechuun murtaa'aa adda ta'e jechuun inda instrument dha jechuun meeshaa jechuun saffartuu jechuun waan maali ikoonoomii keenya ammallee dippiloomatic tools jechuun ammallee meeshaa maali dippiloomaasii jechuun meeshaa ikoonoomii keenyaa jechuun zaat state biyyi teenya jechuun irratti employ to achieve kan irra carraaqii gootu jechuun maal objective keenya bakka nuti achieve akka irra geenyuuf kan nu gargaaru maal jennaani foreign policy jechuun isa kanaan guide taanaa jechuun objective of foreign policy kaayyoon foreign policy maali which state want to achieve relate to national interest karaa kanaan jechuun national interestiin keenyas related kan irratti hidhata qabu maal irratti hidhata qaba foreign policy dha jechuun akkasuma jechuun state biyyi teenya want to achieve bira gahuu barbaadu relate to national interest fadhii biyya keenyaa jechuun akka biyyoota alaa keessa galmanuu gahu akka jechuun fadhiin keenya nu eegamtuuf tooftaa nuti jechuun poolisiin nuti itti fayyadamnu san maalirra dhaabbannee foreign policy irra dhaabbanneeti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf objective keenya jechuun kaayyoo keenya jechuudha. Maal kaayyoo maali national interest keenya akka nuti galmaan nu geessisu kan nu godhu jechuudha. Isarra dhaabbannee foreign policy irra dhaabbannee jechuudha. Guide taanee kan gahu national interest keenya galmaan wanti to achieve relate to national interest keenya jechuudha galmaan nu gahu kan barbaannu san asiin jechuudha. So kanaafuu national interest is consider kamilalo ndenya as objective of foreign policy kanafu mali objective of foreign policy of state kanafu national interest mali objective kenya jechu foreign policy of state keessatti national interest kenya mali national interest of irra caala consider kamilalo ndenya objective of foreign policy of state jenne ya himu dubbachuu dandeenya jechu. And this objective kaayyoon keenya jechuun objective keenya jechuun can be considered amma jechuun kaayyoon takkaammoo galmi keenya jechuun national interest keenya jechuun fadhii biyyaa keenya karaa nuti itti eeggannu karaalee hedduu jira jechuun tooftaalee hedduu jira jechuun galma akkaataa itti geessinu pilaaniilee hedduutu jira jechuun pilaana hedduu qabnaa jechuun fakkeenyaaf pilaana yeroo dheeraa kan yeroo jiddugaleessaa yeroo gabaabaatii fi kan yeroo gabaabaatii fi kan yeroo jiddugaleessaa jechuun kanneen sun baay'ee guddaa hin taane kan baay'ee xiqqaa hin taane kan jidduu middle range kan ta'e fi kan baay'ee jechuun ammuma short termii kan ta'e fi kan jechuun karoora yeroo dheeraa kan ittiin tooftaa sadiin kanaan objective of national interest keenya adda baasuu dandeenya jechuun national interest keenya jechuun. This objective vision kaayyoo keenya kun jechuun vision ammallee mul'anni keenya goaliin keenya goal of state aspire hawwitu jechuun to achieve the commonly relevant to national interest. Kanaafuu maal jennaani wanni nuti jechuun visioniin keenya jechuun objective keenya ammallee goaliin biyyi teenya jechuun hawwitu to maal gahuudhaaf achieve gahuudhaaf commonly related to national interest jechuun qabatu maal jennaani national interest jennaani jechuun. Montego suggests that akkam jedhee suggest godhe yaada kanne the minimum goal of state would like to achieve is survival.
Biitii takka jechuun kan irra gaachuu barbaadu takka ammoo kaayyoon isii guddaa takka jechuun naashinaal intarastii keessatti wanni guddaa tokko jiraachuudhaaf sarvaayivaal jechuudha. Waan jechuun of jiraachisuudhaaf argamuudhaaf jechuun dura dursoo jechuun maxxaree jalqaba irratti jechuudha minimaam gooliinsi xiqqishaan tokko jechuudha gooliinsi jechuun inni jalqaba isa kanaa jechuun sarvaayivaaliidhaaf biitii takka jechuun naashinaal objektiivisii jechuun naashinaal intarastii dippiloomaa bifa dippiloomaasiitiin ikoonomii instrumentii wantoota garaagaraati akka galmeessii gahu kan barbaaddu jechuudha. Every state biyyoonni hundi jechuun protect the physical identity. Ma fakkeenyaaf survival warra jennuun wantoota kan faaydayoonni fakkeenyaaf biitii hundinuu should protect ni ilaa dirqama ni eeggatti physical identity jechuun identity daangaasii kan jechuun identity kan mul'atu jechuun kan ifate jechuun fakkeenyaaf territorial state daangaa biyyaa jechuun ammallee political identity ammallee cultural siyaasasii aadaa kana keessatti amantii fa'aa jira. Linguistic wantoota garaagaraa jira ammallee historical norms and against encouragement by other state kana jechuun against irratti eenyu any encouragement jechuun biyyoota takka ammoo wannootuma fadha jechuun kaniif jechuun akka ati jechuun wanta kaati jechuun akka ati gootuuf kasi dirqisiisu biyya keetti dhufee dhiibbaa sirra godhu jechuun firraa kaati against firraa deebistuun jechuun kanaafuu jechuun wantoota kanaa kana kan ta'u maal jennaani naashinaal intarastii keenyaa jechuun naashinaal intarastii keenyaa jechuun kanaafuu every state protect ni godha jechuun protect physical identityidhaan ammallee political identityidhaan cultural identityidhaan wantoota garaagaraatiin historical normidhaan people residing state against any encouragement by other mala dhiibbaa biyyoota biraatiin irratti taasifte hunda kan firraan qolatanii jechuun biyyoonni hundinuu jechuun wantoota kanarratti baay'ee jechuun dhiibbaa waluma fakkeenya biitii takkallee jechuun tanii biitii takkisee dhuftee dhiibbaa encouragement isarra goote jechuun kaniif ustuun jirtu jechuun kanaafu protect goote jechuun of eegdi jechuun. Foreign policy also involve specific instrument jechuun foreign policy ammallee specific instrument jechuun instrument jechuun safartuu jechuun baay'ee specific adda taate kan murtaawaa taate beekamtuu taate jechuun and tactic tooftaa jechuun must be nuti jechuun dirqama employ tooftaa irra dhaabbannee waa goonu jechuun to realize akka galmaan nuuf objective and goals or objective akka keenyaa fi kaayyoon keenyaas akka galmaan nuuf kaniif jechuun irratti taaktika nuti ittiin fayyadamnu jechuudha. Taaktikni san maal jennaani foreign policy yani mamata biyya lana the most widely employed instrument is wannoota kana keessa jechuudha tooftaan nuti itti fayyadamnu akka galmanuu goof employ nuti irratti carraaqii goonu jechuudha. Employ nuti irra carraaqii nuti irra goonu kan instrument mee wantoota instrument kan nuti goonu fakkeenya maaltu jira diplomatic bargaining faa jira kana jechuun haasoo dubi bargain jechuun discuss jechuun discussion jechuun diplomaasii keessatti jechuun haasoo diplomaasii jechuun ammallee economic instrument ammallee siyaasa ikoonomiidhaan jechuun ammallee propagaandaadhaan ammallee terrorizimiidhaan ammallee use of the force ammallee waraanaan jechuun propagaandaa sirriitti oofuudhaan shoora keessattuu garaagaraa biyyoota wanta keessatti uumuudhaan ikoonomii dhiibbaa sirrii godhuudhaan ammallee haasawaan wantoota garaagaraa fayyadamtee jechuun innis foreign national interest biyya teenya biyyoota keessanii keenyaa jechuun kan galmaan gaannuun jechuun. Kanaafuu kan galmaan gaannuun tooftaa kan hunda fayyadamnee itti innistarma carraaqii goonaa jechuun naashinaal intarastii biyya keenyaa galmaan gahuuf jechuudha. Ammallee nageenyaa fi jiraachuu biyya keenyaatiif jechuun explained abbaaf akkuma asii olitti ibsuun ijaanatti has been considered as the first priority waan jalqaba jechuudha xiyyeeffannaa kan nuuf jechuudha. Nageenya keenyaaf biyya jiraachuu biyya keenyaatiif jechuudha jalqaba yoo biyyi teenya jira san jiraatte jechuun dipiloomaasii kana deemnaa jechuudha. Kanaaf biyyi san jalqaba jiraachuu qarraan jalqaba dipiloomaasii hunduma isaa dura kannituuf jiraachuu biyya keenyaa keessatti jechuudha haasoma fadhee keessattuu jechuudha. Ammallee keessatti among various foreign policy objective objectiviin imaammatoota biyyoota keenyaa imaammata biyyoota alaa waa hedduullee of keessaa qabaatu which is aspire to achieve in short term which as state aspire to achieve in short term wantoota short term jechuun karoora yeroo gabaabaa keessatti kan galmaan geenyu jechuudha. Long planning miti beeka survival security survival of state long range yookaan middle osoo hin taane short range yookaan short run pilaanii keenyaa jechuudha. Akka nuti galmanuu goo yeroo gabaabaa ammaatti jechuudha kan nu galma goo takka amma kan nu eegamu kan nuti barbaannu jechuudha biyyi teenya jechuudha.
This regard jechuun honesty categories the foreign policy objective of into three, namely foreign policy objective jechuun objectivin keenya foreign policy nuti objectivin kakeekni foreign policy keenya jechuun foreign policy keenya bakka sadiitti adda nu baase jechuun honesty jechuun inni tokkoffaa short range, middle and long range jennee akkan adda baafannu jechuun let us isaan tokko may discuss in one by one. Okay, one by one. Foreign policy objective jechuun inni jalqabaa keessatti in short term kan jennuun core value and interest jechuudha. Core value jechuun bu'uura ta'e maal security and survival kan jennuun san jechuudha. Middle range goal jira, universal range jira jechuudha. Universal long range jechuun fudhatama kan qabu akkuma universal fudhatama akkuma waliigalaatti jechuudha. Which seldom we have seldom or no have defined time to limit jechuudha. Amma kana jechuun yeroo murtaawaa kan hin qabne jechuudha. Universal long range kan jennuun san jechuudha. Kanaafuu yeroo murtaawaa kan hin qabne jechuudha. Kanaafuu universal beekamaa jechuudha. Yeroo hunda kan jiru jechuudha. Dhaabbataa kan ta'e maal jennaan universal long range kan jennuun jechuudha. Seldom kan hin taane jechuudha. Amma karraan deddeebiin kan qayyaramne jechuudha. Fadhiin keenya jechuudha kana inni murtaawaa yeroo hunda jechuudha. Kana keessa universal long range jennaan. Middle fi kan ammoo core and interest kan jennuun ammoo short ranidha jechuudha. May let us see one core yookaan value kan jennuun ni jalqaba yookaan short range kan jennuun a basic principle la qajeelfamoota jechuudha. Basic bu'uura inni goolii keenya jechuudha. Foreign policy bimaamata biyya alaati that society of accept biyyi teenya hawaasni keenya jechuudha. Accept hawaasni fudhachuu danda'an without any question matakkaa jechuudha. Dirdaari matakkaa haasoo matakkaa alatti jechuudha. Waan fudhatama qabu jechuudha. And willing to make ultimate sacrifice ammallee waan san argachuudhaaf jechuudha. Kaniif sacrifice godhan jechuudha. Kaniif jechuudha wareegama barbaachisu kafalamu jechuudha. Kam koorii interesting jechuudha. Most of essential interesting most irra caalatti jechuudha. Wantoonni bu'uura irraa ta'an kan faayinni mafata yoonii fi halaaluu fi yaala jechuudha. To ensure sovereignty and independence of home territory. Hawaasni fedhee jechuudha birmadummaa sovereignty isaaniitiif independentummaa isaanii home territory jechuudha. Daangaa isaanii daangaa biyya isaanii akka eegamuuf jechuudha. Sacrifice barbaade jechuudha. Godhuu ni danda'anii jechuudha. Inni lammaffaan conquering of neighboring country to control natural and human resource jechuudha. Akkasuma jechuudha conquering of neighboring country to control of their natural and human resource jechuudha. Conquer kaati gootu jechuudha. Kanatti bittu jechuudha. Kanatti firraa of jala galchitu jechuudha. Kanatti mootu jechuudha. Neighboring country to control their jechuudha. To'achuuf kan yaalaman biyyoonnaa wantoonni natural human qabeenya uumamaatii fi qabeenya namtolchee jechuudha. Kanatti kaniif qabachuuf yaalan jechuudha. Akkasuma jechuudha ammallee akkasuma jechuudha country such as fakkeenyaaf biyyoonni keessan Israel and the United States pursue such politics naamna extra territory ordinary warroonni short term short run yookaan short range plaanii qaban biyyoota kamiifaadha biyyoota akka Israel United States faadha jechuudha. Biyyoonni biyyoota kanaa jechuudha. Biyyoota kanaa kana jechuudha. Biyyoonni jechuun conquering netboring country to control the neutral and resource conquering akkana jechuun biyyoota moochuuf takka immoo carraaquuf jechuun biyyoota ollaa qabeenya biyyoota ollaa keetii fakkeenyaaf kan uumamaatillee ta'uu danda'a human resourceetillee ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya biyyoonni waan akka isaan barbaadan biyyoota akka Israa'elii fi United States jechuudha. Biyya isaaniitiin ala kutanii biyyoota ollaa keessa qabeenyaaf wantoota bira wannoonni jechuun qabachuudhaaf yaalan jechuudha. Akkasumallee mass protecting interest of national living abroad to consider pursuit of core national interest kana jechuun eeguu jechuun interest of national living abroad jechuun lammiilee teenya jechuun biyyoota alaa keessa jiraatan akka koorii national interest ilaaluun teenya jechuun mirga lammiilee biyyoota fakkeenyaaf fudhanne mirga lammiilee jechuun Itoophiyaa keessaa amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessa yoo kan ilaallu taate Itoophiyaan jechuun dandeettii siin qabaatee jechuun fadhii biyyoota lammiilee teenya jechuun citizensii keenya jechuun kan Ameerikaa keessa jiraatan mirga isaanii fadhii isaanii eeguuf yaalu ammallee yookaan ammoo Ameerikaan lammiilee sii jechuun mirgaaf intarastii lammiilee sii eeguuf lammiilee nama fakkeenya lammiileen Ameerikaa kan Itoophiyaa keessa jiraatan yoo taate
koorii intarastiidhaan jechuu shorti termi pilaanii sirra fayyadamte jechuu shorti reenjii pilaanii sirra fayyadamuu dandeesse jechuu maaliif protective of intarastii lammiilee biyyoota osoo hin taane biyyoota alaa keessa biyyoota daangaa keetiin ala biyyoota keetiin ala jiran mirga isaaniitii fi fedhii isaanii eeguuf carraaqqiin namni godhamulleen shorti termi reenjii keessatti maal godhuu dandeenya hisaabuu dandeenya jechuu laaluu dandeenya jechuu short term pilaanii keessa waa meeqa ilaalle waa sadii tokkoffaan sovereignty independence lammaffaan netboarding conquering of netboarding country to control of their neutral and human resources sadaffaan ammoo fadhii protecting interest of national living abroad may be considered as a part of core of national interest sadin kana inni lammaffaa ammoo middle ranging the bottom point that state would like to achieve in medium term wantoonni jechuu akka bottomiitti ilaallu jechuu akka gama jalaa ilaaluu dandeenyu biyyi teenya jechuun would like to achieve medium term jechuun karoora yeroo gabaabaa jiddu galeessaa keessatti akka galmannu ga'uu barbaannu state term is take course of action koorsii actionii jechuun nuti fudhannu jechuun hojiin nuti goonu jechuun that has impact on diplomatic on domestic economic and welfare needs and expectation domestic economy keenya biyyoota jechuun economy impact inni sanii jechuun akka action nuti fudhachuu dandeenyu middle range keessatti jechuun middle range keessatti dhiibbaa kan nuti dandeenyu wantoota national interest keenyaaf jechuun objective keenyaaf jechuun foreign policy dhaan gaayiri taanee jechuun middle range keessatti kan maal irratti ta'uu qaba kan jechuun domestic economy jechuun diinagdee biyya keessaa jechuun and welfare needs and expectation keenya irratti jechuun kan jechuun dhiibbaa guddaa qaban ta'uu qabaa jechuun kan jechuun dhiibbaa guddaa qaban ta'uu qaban to satisfy domestic needs fadhii biyya keessaa and satisfy domestic needs and expectation hawwii takka fadhii biyya keessaatii fi hawwii biyya teenya kan nu galma ga'u barbaannu sun state would like to interact with each other jechuun ammallee jechuun state biyya teenya would like to interact with each other wantoota biraatii wajjin walitti dhuftee jechuun interact gootee kan jechuun satisfy jechuun akka galmannu ga'u kan itti barbaannu jechuun ni disiifi inspirationii keenya jechuun laala fakkeenyaaf mee maal faadhaan impaaktii guddaa uumuu dandeenya fakkeenyaaf foreign aid jechuun gargaarsa biyya alaa tireedii fa'aa jira daldalaan access of communication facility dhiyeessuudha meeshoota jechuun communication ni itti gaggeessan ammallee source of supply godhan foreign gabaa biyyoota alaa keessaa most of necessary to increasing social welfare bifa kanaanii akkam godhuu danda'an social welfare middle range keenya jechuun kaniifi jechuun impactii domestic impactii keenya high impactii fiduu dandeenyu jechuun kanaafuu jechuun kana bifa kanaanii wantoota kanaan middle range keessatti jechuun akka galmannu ga'u kan nuti goonu jechuun fakkeenyaaf tireediidhaan foreign aididhaan access to communicationidhaan source of supply foreign marketidhaan wantoota wannoonni kun jechuun necessary barbaachisaadha jechuun for what increasing social welfare qabeenya yookaan immoo qabeenya hawaasa keenyaa jechuun akka jechuun takka immoo qabeenya biyya keenyaa akka nu increase ta'an baay'ee murteessaadha jechuun wantoota kanaan jechuun kan dhiibbaa godhuu dandeenyu jechuun isaan kanneen irra dhaabbanneetiti dhiibbaa godhuu dandeenyaan jechuun. Inni sadaffaa yookaan long range objective kan jennu jechuun karoora yeroo dheeraa kamuu wantoonni no seldom time limit kan hin qabne jechuun seldom kan hin taane seldom ka ta'e kaniif jechuun dhaabbata kaniif ka ta'e jechuun kan yeroo hunda beekamaa ta'e range akkamtu jireenya yoo ilaalle vision and dream jechuun vision keenyaa fi dream may have to international consequence as far as what they are completed by capability and power. Mishinii fi diriimii keenya jechuun kan nuti complicated itti akka galmaan guutti kamuu kaayyoo keenya san akka international relation keessa galmaan ga'uu barbaannu san maal irratti xiyyeeffata maaliin complicated ta'a capability and power dandeettii teetii fi humna teetiin jechuudha yoo capability fi power hin qabaanne long range objectiviin kee baay'ee jechuun galmasii ga'uu hin danda'u jechuudha this kun jechuun haa ta'u malee doesn't necessary to imply state less capable kana jechuun akkas jechuun miti jedha maal state less capable jechuun capability dandeettii waa xishoo qabde biitii jechuun statein takka jechuun capability dandeettii jechuun less qabdi jechuun miti jechuun barbaada miti jechuun offeen irra caa yeroo hedduu those middle power and less developed country jechuun warroonni jechuun akka olii kana ilaalle jechuun short term dandeettii short term range fi
middle range warri qaban jechuun long range kanarratti baay'ee dhiibbaa godhuu hin danda'an. Akka galma ga'uuf ka objective isaanii kanarra dhiibbaa godhuu hin danda'an. Fakkeenyaaf biyyoota akka guddachaa jiranii fi biyyoonni amma gana guddina giddugaleessaarra jiran hin jechuun biyyoonni kanaa kun jechuun baay'ee jechuun long range objective galmaan geessifachuu hin danda'an jechuudha. Formulee godhuu hin danda'an long range objective jechuudha. Every country on vision and ambition. Biyyoon hundinuu viizhinii mataa isaanii qabdi jechuudha. Ammallee ambishinii mataa isaanii qabdi jechuudha. Hundi propose to relative strength capability to realize in what in realize akka galma ga'uuf kan barbaadan longi ranii keessatti jechuudha. Longi run yookaan longi range objective keessatti jechuudha. Kanaafuu jechuudha biyyoota kun jechuudha biyyoonni giddu galeessaa biyyoonni jechuudha midiliidhaa fi ammallee midilii fi lees developed ta'an guddina jechuudha xaanaarra jiran long range kanarratti jechuudha galma akka isaanii ga'uu irratti dandeettiin qabanii jechuudha. Foreign policy behavior and patterns and trends kan jedhu jechuudha. Toopikiin itti aanu foreign policy behavior is refers to actions that toward of each other jechuudha. Foreign policy amala imaammatoota biyya alaa jechuudha. Amalli imaammata biyya alaa imaammanni biyya actionii keeti jechuudha. Gocha keeti state take kanatti fudhattu jechuudha. Toward of each other jechuun biyyoota biraa irratti jechuudha. Gocha takka amma actionii jechuudha. Wantoota jechuudha dandee fudhannaa jechuudha. Tarkaanfii biyyoota alaa takka ammoo biyyoota daangaa keetiin ala jiran jechuudha. Hariiroo walii himtuu keessatti kan fudhatamu jechuudha. Akkaataa jechuun paaternii jechuun amalli isaa jechuun beeveriis kan be identify adda baadee waan ifaa qabeessa ifaa jechuun identify kan ta'e jechuun. Arnold Wolfers famous specialist namoota jechuun beekamaa jechuun specialistii beekamaan tokko kan ta'e jechuun waa'ee international relation irra maal jee beaver ultimately boils down three possible pattern summarize jechuudha. Ultimately jechuun to end the process ultimately boil down means summarize wantoota jechuudha dhumarratti wantoota sadii irratti maalirra ga'e wantoota sadii irratti gisee yaada isaa goolabuu jechuudha. Wantoota sadii kanarratti hundaa'eeti yaada isaa goolabee inni fakkeenyaaf inni tokkoffaan ni jedhe self preservation jechuudha. Inni lammaffaan self extension inni sadaffaan ammoo abnegation kan jennu abnegation kan jennu jechuudha. Self preservation kan jennuun fi self extension fi self abnegation kan jennuun isaan sadiin kanatti bakka sadiin kanatti adda baase jechuudha. The foreign policy pattern akka amalli jechuudha. Foreign policy of biyya takkaa jechuudha. United States kan be categories as self preservation. Fakkeenyaaf fudhannee BDBD United America jennuun takka ammoo United States jennuun kun eenyu jalatti wantoota isaa inni jechuudha asitti Arnold Wolfers bakka sadii dabaasa kana keessaa kam jennatti ramaduu dandeenya. Isa self preservation jennu san jedha ramaduu dandeenya. The international institution dhaabbatoota institution ijaarame akka addunyaatti IMF, World Bank, ammallee World Trade Organization that established following second world war has been strongly shaped by United States. Eenyuun shaped tan baay'ee jechuudha. Eenyuun akka hoogganate shaped baay'ee jechuudha. Boca qabaatan eenyuun jechuudha biyya United States jennuun tanaan jechuudha. Maaliif biyyi humna waan qabdu self preservation keessatti kaniif jechuudha ramadamtu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jechuudha isi IMF keessatti paawarii guddaa qabdu siidha. Baankii addunyaa keessatti World Trade Organization keessatti illee biyyoota kana keessatti illee kaniif jechuudha baay'ee aangoo guddaa jechuudha. Shoora guddaa isaa uumamuu keessatti illee shaped goote eenyu jechuudha United States jechuudha. Decision making procedure of such institution including when all shaped survive global interest for this country. Biyyoonni jechuudha procedure tooftaan isaan hordofan institution dhaabbanni biyyoota akka addunyaa kanneen akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii haa ta'u hundi isaanii jechuudha all shaped jechuun isaan hundinuu bifa kamii qabatan so survive global interest for this country. Fadhii biyya Ameerikaa eeguudhaaf kaniif hundeeffaman jechuudha. Oguu kana jennu jechuudha waan Ameerikaan jechuudha dhiibbaa guddaa isii keessatti waan ta'eef ilaalcha Ameerikaa baay'ee deeggaranii jechuudha. Dhaabbanni kun hundinuu jechuudha biyyoota kaan caalaa jechuudha. Maaliif shoora guddaa economic contribution siyaasaadha waa hundaan isiitu contribute godha waan ta'eef shoora guddaa isii taphata waan ta'eef jechuudha. Onaasiraan biyyoota karaa biraatti newly emerging power biyyoota amma fakkeenyaaf humna haaraan dhufaa jiran fakkeenyaaf haaree amma zamana kana humna dhufaa lafaa dhufaa jiran China, India, Brazil, German, South Africa and others restructuring international institution and different regime to promote the national interest.
competing to restructure international compete godhaa jira waliin dorgomaa jira restructure jechuun irra deebitee jechuun caaseessuu jechuun international institution kanaa fi different regime to promote of national interest isaanii eeguudhaaf kaniif jechuun irratti carraaqan jechuun such policy trend nama salphii waal jennaan biyyoota kanaa kana maal jennaan salphii extension keessatti ramadamanii biyyoonni kam biyyoonni akka Indiyaa, Biraazil, Jarmanii, Saawuz Afrikaa, Chaayinaa biyyoonni kana kudhan jala ramadaman salphii extension jala ramadaman jechuudha. SRD model inni sadaffaa salphii abnegation reflect foreign policy trend is a big display less developing country. Inni sadaffaa abnegation jechuun inni sadaffaa jechuun isa biyyoota kamirratti apply ta'u biyyoota kamirratti apply ta'uu deennee kan nuti ibsinu jechuun biyyoota jechuun less developed ta'an less developing country biyyoota keenya kana fa'aa fudhachuu dandeessan biyyoota akka Afrikaa jechuun biyyoota jechuun ikoonomiidhaanis baay'ee guddachuu jiran biyyoota baay'ee guddatin jechuun kana maganaa guddina xiqqishaarra jiran jechuun biyyoota sanarratti kan apply ta'uun kan reflect godhu jechuun foreign policy tooftaa kana fayyadamanii jechuun biyyittii jechuun biyyoonni akka keenyaa kun this country biyyoonni kana kun file to defend promote national interests external relations since they are depending foreign aid kanaafuu usually fail to defend jechuun baay'ee humna fail ta'an ni kufan to defend of ittisuudhaaf fi promote national interest isaanii eeguuf external ways in their external relation jechuun fedhii biyya isaanii eeguudhaaf biyyoota alaa keessatti jechuun in less developed country warra jennuun kun jechuun since they depend on foreign policy kana jechuun relation since they are depending on foreign aid maal irratti xiyyeeffatanii takkaammoo maal irratti depend ta'an maal irra depend ta'anii sanii hunda godhuu danda'an gargaarsa biyyoota alaa irratti hundaa'aniiti jechuun kanarra dhaabbatanii fail ta'an maaliif eeggachuu kan hin dandeenye jechuun maaliif biyyi takka jechuun gargaarsa garaagaraa ID garaagaraa hojii kannati waan feete si goosifachuu dandeesse jechuun yoo inni jechuun ati isaan irratti hirkattuu taate jechuun kanaaf fadhii teenyaan nuun eegamtu jechuun fadhii biyya ID nuun kennitu takka ammoo gargaarsa ni kennitu san galma geessisuuf yaalla malee fadhii keenya isaan biratti galma bakka guddaa faayil jechuun faayil to defend jechuun itti fachuu hin dandeenyu takka ammoo naashinaal intarastii biyya keenya eeggachuu hin dandeenyu jechuun biyyoota kana such country may compromise to long lasting national interest for temporary and immediate benefit biyyoonni kanaa kun jechuun compromise godhan jechuun compromise godhan long lasting national interest jechuun fadhii jechuun biyyaa tan yeroo dheeraa maaliif compromise godhan for what temporary and immediate benefit jechuun kaniif jechuun galma takka ammoo kaniif dhiisan jechuun kaniif jechuun akka galmaan hin geenye takka ammoo duubatti hambeessan takka ammoo fail godhan jechuun maaliif jaanii fadhii temporary yeroo ammaatii fi waa jechuun hatattama benefit jechuun rakkoolee jechuun benefit bu'aa jechuun immediate taateef jaaniititi jechuun bu'aa immediate taateef waqtii fadhii yerootiif takka ammoo bu'aa yerootiif jaaniititi biyya isaanii jechuun biyyoota biraatiif akka gabra taatu godhanii jechuun maal fakkeenyaaf yoo ilaaltan wantoota yerootiif takka ammoo rakkina yerootiif jaaniititi takka ammoo benefitii bu'aa yerootiif jaanii jechuun fadhii biyyaa akka biyyoota alaa jala akka isaan kufan isaan taasisaa jechuun fadhii waqtii fadhii biyyaa fakkeenya yoo fudhannee nuti jechuun gargaarsa fakkeenya yoo beelti si mudate jechuun rakkina beelaa kana jala bahuudhaaf jetteetiti waan jechuun hin danda'amne tasilaa booda keessa simiitu kaniifeetu of argatu jechuun biyyoota fakkeenyaaf yoo amma duraan fadhii nama biyya teenya keessa amma fakkeenyaaf albuuda tokko yoo qabaate jechuun albuudni san kan biyya teenya jechuun kan biyya teenyaa waqtii dheeraa jechuun kaniifee jechuun yeroo dheeraaf kasi fayyadu yoo ta'e ammoo rakkina irraa kanaaf jaaniititi isa kana fudhadhu jaanii ofarsii goranii si dhiyeessanii si gabroonfata akka si gabraa ta'aniifi yeroo tana jalaa baanii jechuun rakkina yeroo kana jalaa baanii jechuun kun jechuun baay'ee waan dhiibbaa qabaatii jechuun biyyaan dhiibbaa qabaatii jechuun kanaafuu jechuun biyyoonni keessa maal jennaan salphii abnegeeshinii jalatti ramannaa jechuun foreign policy dimensioniitu jira jechuun foreign policy dimensioniitu jira jechuun foreign policy dimensioniitu jira. Analyze of foreign policy behavior xiinxaluudhaaf jechuun analyze gisee xiinxaluu foreign amaloota biyyoota alaa kana jechuun wantoota haala biyyoota alaa foreign imaammata biyya alaa kana jechuun can be also done along a number of specific dimension keeping in mind that
along number of specific dimension qabna jechuudha. Dimensionoota kaammoo wantoota dimension itti goon specific ta'e adda ta'e qabna jechuudha. Keeping in mind that behavior can change over time. Keeping sammuutti qabachuu qabadhaa jaa. That behavior can be change over time. Wannoonni jechuun behaviouriin akkanaa kun change over time waqtiirraa karaa waqtii kan qayyarama jaa with different style of leadership and wannoonni kanneen jechuun different style of leadership and circumstance garaagaraatiin haala circumstance jechuun haala garaagaraa dhaabbatee ammallee dandeettii hoogganummaa irra dhaabbatee dimensionii nuti ilaaluu deemnu kun waqtiirraa karaa waqtiitillee qayyaramuu malaa jechuudha. Ini dimension nuti specific ta'e kan nuti adda nu baase inni tokkoffaa maali jennuun alignment kan jennuun inni lammaffaa immoo scope kan jennuun inni sadaffaa maali modus operandi kan jennuun jechuudha. Operandi kan jennuun jechuudha. Inni jalqaba irra ilaallu jechuudha. Alignment kan jennuun kun jechuudha waan kan identify maali jechuudha. Isa tokko jechuudha kan adda baafnu alignment tendency keenya kan fakkeenyaaf alliance neutrality fi non alliance jechuudha. Non alignment jechuun alliance jechuun michummaa jechuun neutrality and akkasumallee jechuun neutrality jechuun bilisa jechuun uummata keessarraa waan hundarraa hirmaachuurraa bilisa non alignment kan jennuun jechuun isa kana jalatti isa jalatti jalqabaan keessarraa maddu dandeenya jechuun alliance is the formal agreement waliigaltee jechuun baramtuu taate takka ammoo beekamtuu taate formal taate provide mutual better existence dhiyeessuudhaaf jechuun waliigaltee military resistance jechuun gargaarsa maali wal gargaarsa waraanaa jechuun mutual military resistance jechuun dhiyeessii jechuun mutual kan taate bu'aa walirra kan xiyyeeffate jechuun assistance military irratti kan xiyyeeffatu jechuun inni kun jechuun alliance bifa kana irratti kan murteeffatu. Fakkeenyaaf yoonii fi jechuun kaniif alliance bifa yoo fakkeenya fudhanne gaafa jechuun diina biyya takkaa hojii alliance yoonii fi kan nuti jechuun waliigaltee alliance yoo kan mallatteessu taane military assistance walii laannee jechuudha. Gaafa diinni jechuun dhufee kan biyya kee weeraru taate gargaarsa waraanaa si laata meeshaa waraanaatiinis ta'u wantoota garaagaraatiin ta'u jechuudha. Ammallee akkasumallee atillee gaafa biyya isaa irra rakkinni gasii dhufte bifa saniin kan wal gargaartanii jechuudha. Kan wal gargaartanii jechuudha. Neutrality jechuun ammoo non partnership forward toward affairs jechuun non partnership michummaa dhabuu jechuudha. Biyyoota alaatii wajjin jechuun affairs jechuun biyyoota ollaa keetiitti wajjillee ta'u biyyoota alaatii wajjin jechuun michoo tokko dhabuu jechuun close door policy jechuun poolisii ta'e cufattee jechuun waa hundarraa wantoota garaagaraarraa biyyoota alaatii wajjin michummaa hariiruma takka dhabdee jechuun kophaa taa'uu jechuun hirmaachuu dhabuu jechuun kanaafuu isolation jechuun. Non alignment kan jennuun ammoo following policy pattern that most developing countries during Cold War. Non alignment kan jennuun kun isaan kan inni sadaffaa kun isa kam jechuudha. Inni sadaffaa kun non alignment kan jennuun kun imaammata akkaataa takka tooftaa imaammata biyyoota alaa kan biyyoonni jechuun guddachaa jiran gaafa waraana ololaa takka ammoo Cold War jechuudha. Cold War hojiirra oolchaa turanii jechuudha. Most of developing country movement non-aligned movement kan jennuun san jechuudha. Which called a few foreign policy paths choice and to be followed by disregarding both West and East bloc and alliance jechuudha. Kana jechuun biyyoota gaafa waraana Cold War san jechuun biyyoonni Afrikaa tokko non-aligned movement fi biyyoonni Asia keessaa kan Indonesia biyyoonni akkasii san jechuun biyyoonni jechuun akka Mahatma Gandhi, Barack Obama biyyoota kana non-aligned movement gaafa san gaggeessaa turan jechuun foreign policy haarawaa hordofaa turan paazii karaa jechuun choosii filannoo isaanii to be followed kan isaan jechuun followed godhan kan isaan hordofan jechuun akka fakkeenya West fi East jechuun amma kana jechuun biyyi takka kaniif jechuun fadhiin isaanii takka ammoo yaadni isaanii biyyoota East jechuun East and West jechuun biyyoota West kan jennuun amma fakkeenya akka Ameerikaa, British, Faransaa biyyoota East kan jennuun akka Raashiyaa, Kuubaa biyyoota jechuun baharra jiran kana jechuun bilookii wal baasanii jechuun kaniif jechuun bilookii wal baasanii isaan propaganda Cold War gaggeessaa turan san keessa kafee deeggaruu jechuudha. Amma fakkeenyaaf isaan keessatti hirmaachuu dhiistee walaanaan ololaan kan ibsan yaada garaagaraa isaan akkas deeggaran godhu jechuudha. These national non-aligned movements had noble agenda jechuudha. Agenda noble ta'e kam call for south to south cooperation jechuudha. South to south
corporation jechuun tokkummaa saawuziitii karaa saawuzii kan jennu maal jedha saawuz to saawuz corporation yookaan cooperative kan jennu maal jennaani non-allied movement jechuudha. Non-allied movement jechuun saawuz to saawuz cooperative jechuun kanaafuu gaafa san saawuz Ameerikaa fa'aa keessa jechuu fi Afrikaa fa'aa jechuun biyyoonni saawuz jedhanii yaaman jechuudha. Ammallee biyyoota ishaan keessa illee saawuz jedhanii biyyoo akkasii kan jiru jechuudha. Isaan fakkeenyaaf illee saawuz laatiin Ameerikaa keessa biyyoota gaafa san kolonii jalaa bahuudhaaf carraaqanii fi warroota akka Afrikaatti kana keessa jechuudha saawuz to saawuzii michummaa qabaachaa turan jechuudha. Tooftaan bifa kanaatiin maal jennaani non-allied movement jennaan jechuudha. Non-allied movement jechuudha. Gaafa san jechuudha gaafa san keessatti gaafa waraana ololaa san keessatti history irratti baratan jedhee yaada warri history jechuudha 12 baratan keessa yaadatan achi keessanii jira jechuudha waa'een jechuudha west block fi east block jechuudha. Block alliance jechuun gaafa ati fakkeenya Ameerikaa hojii walii galtaa Ameerikaan gargaarsa takka waan takka akkasii godhu gaafa ati west hojii jechuun Raashiyaa kana wajjin walii galtee jechuun Raashiyaa waan garaagaraa na hordofettee waan garaagaraa akkasii gootu jechuun tooftaa san jechuun. Inni lammaffaa jechuun inni lammaffaa maal scope jechuun second foreign policy dimension scope of country to fi activity and interest scopein keenya maal jechuun hojii biyya keenyaatii fi fedhii biyya activity biyya keenyaatii fi interestii fedhii biyya teenyaa irratti hundaa'eeti kaniif jechuu galmaa kaniif hundaa'ee jechuu foreign policy keenya jechuu kan nuti ittiin guide godhuu dandeenyu jechuu. Some country biyyoonni tokko have extensive guddaa jechuu far reaching international contact far reaching fagoo reaching international contact biyyoota alaatti hojii walii dhiyaachuudhaaf jechuu faarii fagoo tan taate while others are more limited activities abroad ammallee jechuu far reaching international contact jechuun biyyoonni tokko jechuun biyyoota fagootii wajjillee kan hariiroo uuman biyyoonni tokko immoo biyyuma olluma keetii irratti kan oolu jechuudha. Takkaammoo olluma kee kanaa jechuudha olluma kee kana malee biyyoota halaalaati wajji kan walii galtee takkaammoo hariiroo hin qabne jechuudha. Hariirummaa dippiloomaasii illee ta'u michummaa kan hin qabne jechuudha. A country of scope can affect the outcome of dispute and crisis. Country scoping jechuun scoping country of contact jechuun wala scoping nuti jechuun contact waliin goonu nuti waliin dhufeenya goonu jechuun can be affect dhiibbaa qaba outcome of dispute and crisis. Maal jechuun dispute fi jechuun walitti bu'insaa fi crisis jechuun jeequmsa garaagaraatiif maal qaba effektii qabaa jechuun walitti jechuun dhufeenya jechuun kontaaktii nuti goonu jechuun biyyoota alaatti hojii waan jechuun. With regard to kana wajjin qabate scope of activity of states international relation identify lies three pattern of foreign policy. Some actor are global term, some regional term, some are policy of isolation. Kanaafuu jechuun wantoota kana dhaabbannee akka amala foreign policy behavior kan keessa wantoota sadeen kan ilaalamne. Inni tokkoffaa aktaroonni tokko jechuun aktaroonni tokko akkamitti ilaalan jechuun warri shoora jechuun xiinxala siyaasaa keessa taphatan akka addunyaatti jechuun warri ilaalan amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaa yoo fudhanne United States yoo fudhatan as a term of the global term amma global Ameerikaan jechuun wannummaan takka biyya takka keessatti takkaammoo jeequmsi takkaammoo revolution tokko yoo uumame jechuun biyya hunda keessanii galtee jechuun biyya ilaalaa profeesanii fudhachuu hin deessan jechuun waan takka ta'e jechuun biyya san keessanii isii agartaa jechuun akka ta'e akka global jechuun akka addunyaatti jechuun siin jechuun and as a regional term jechuun akka naannootti jechuun akka wantaatti jechuun akka ardii fudhachuu dandeessan akka naannoo fudhachuu dandeessan fakkeenya akka komesaa fudhachuu dandeessan akka igaadii fudhachuu dandeessan akka jechuun Afrikaa fudhachuu dandeessan akka Afrikaatti illee fudhachuu dandeessan bifa kana jechuun. Some as the policy of isolation jechuun namoonni biyyoonni takka immoo poolisii akka hordofti poolisii bakka addunyaarraa of baasu takka immoo ni jiraame addunyaa takka irratti itti waa takka guutuu itti bitatu hundumarra isaanirraa jechuun isolate taatee kophatti irraa baatee jechuun kan jiraattu jechuudha. Bifa sadiin kanatti aktaroota kana ilaaluu dandeenya jechuudha warra siyaasa kana taphatu jechuudha. Most of country biyyoonni jechuun akka addunyaatti irra caalan isaanii essentially bu'uura irraa jechuun regional actor akka regional actoriitti jechuudha. Akka regional actoriitti kan ilaalu interacting primary with what neighboring state in the some geographical area except for the
for example for contacts frequently concerning economic issues such as trade major actor like United States and China outside of the region. Amma na fakkeenya jechuun aktaroota kamii ilaaluu dandeenya? Aktaroota kamii ilaaluu dandeenya? Primary with ilaalama kan akka regional ilaaluu dandeenya jechuun interactive primary with networking state jechuun kan interact jechuun ati walitti dhufeenya qabduun eenyuuti? Networking state jechuun biyyoota ollaa keetiitii wajjin jechuun state of geographical area jechuun biyya jechuun daangaadhaan kan walitti dhufeenya qabdu jechuun biyya ati daangaadhaan walitti xuuxu jechuun fakkeenya Itoophiyaa fudhannee jechuun kanneen akka Keeniyaan daangaa walii qabna, Eertiraan daangaa walii qabna, Suudaaniin daangaa walii qabna, Soomaaliyaan daangaa walii qabna, Jibuutiin daangaa walii qabna jechuun hariiroo nuti biyyoota kanaa waliin goonu jechuun biyyoota kanaa wajjin nuti goonu jechuun hariiroo biyyoota kanaa except for contact of frequently economic issue except lamma maal contact walitti dhufeenya keenya kan hin goonu jechuun frequently concerning economic issue fakkeenyaaf akka daldalaa fakkeenyaaf akka daldalaatiif kan hin taane major actor like United States fi China kan hin taane jechuun kanneen akka region isaan kun jechuun maali warra as global na fakkaata jechuun regional warri ta'an jechuun warra regional kan warra jechuun daangaa waliin qaban jechuun kan hin taane jechuun warroota akka United States fi America kanneen akka addunyaarra deemanii amma fakkeenya China addunyaa jechuun keessatti jechuun daldala garaagaraa qabdi jechuun isaan kana tireedii kan godhuu danda'an isaan kana kan ta'in warroota jechuun daangaati waliin qabdu warroota ollaa keetii wajji jiru kaniif jechuun aktaroota kana jechuun inni regional actor kan jennu fakkeenya fudhannee South Africa fudhadhu regional state of actor in South African particular kanaafuu South Africa fakkeenya fudhannee actor jechuun dhiibbaa godhuu dandeessa kam actor jechuun naannoo eessatti biyyoota jechuun South Africa keessa jiran jechuun biyyoota jechuun South African particular jechuun irra caalaatti jechuun biyyoota South Africa keessa jiran keessatti aktarri cimaan jechuun akka regionaalii jechuun daangaa ollaa keessa wajjin qabu dandeessu biitii humna qabdu jechuun taniif aktarii taate jechuun akkamitti akka regionaalitti jechuun fakkeenya tokko fudhanne akkamitti jechuun akka regionaalii yoo fudhanne fakkeenya tokko maali jechuun South Africa fudhachuu dandeenya jechuun South Africa fudhachuu dandeenya ammallee fakkeenya yoo isa kan ilaalle jechuun East Africa keessa fakkeenya kaasaa jira waan ta'eef Itoophiyaa fudhachuu dandeessa maaliif East Africa keessa jechuun biitii jechuun cimtuu Itoophiyaa biitii teenya humnaan akkuma reefu jenne kan instrumentii keenya jechuun implementii kan nuti national interest keenya itti godhuu dandeenyu kan nuti jechuun galmatti godhuu dandeessu yoo power to influence one another power yoo qabaanne jechuun influence kan nuti godhuu waan biyyoota namoota biraa jechuun humna yoo san qabaanne kan jechuun kaniif jechuun aktaruma sana dandeenyu kanaafuu fakkeenya kan Itoophiyaan indiitii kasii qabdu biyya baay'ee baha Afrikaa keessatti jechuun kasii qabaate Itoophiyaa maalitti jaabuu dandeenya aktaroota keessaa regional actorii beekuu dandeenya. Indiyaallee fudhadhaame amma consider the most South Asian region entirely of China is entirely in Asia. China jechuun biyyoota jechuun irra caalaatti jechuun Asia keessatti ammallee biyyoota jechuun Asia keessa irra caalaatti ammallee Indiyaanis biyyoota jechuun South Asia keessa jirtu jechuun aktariidha jechuun isinis naannoo sanitti jechuun waan isii humna qabaa jechuun aktarii as regional jechuun. Isolationism is become what incredibly less violent foreign policy attention biyyoota biyyaa kanaa kan less kan nu jechuun attention biyyoota jechuun alaati ollaati hojii qabdu jechuun imaammata biyya alaati hojii qabdu kana baay'ee jechuun kan less goote jechuun kaniif jechuun xiyyeeffannaatti kan inni takka immoo keessaa of isolate goote kana keessaa of baaftee kana jiraattu jechuun some of now global actor some of isaan isolationism jechuun isa sana jechuun inni sadaffaan jechuun inni nu hafeekami global actor jechuun global actorii keessa fakkeenya fudhachuu dandeessan United States fudhachuu dandeessan China fudhachuu dandeessan ammallee jechuun Russia fudhachuu dandeessan all as a passed through a period of isolationism and we have all have passed ya hundinuu jaa keessa dabranii jiran jaa through period waqtii kam relative isolationism and the minor regional interest finally breaching out of global concern amma fakkeenya fudhatan Ameerikaan jechuun gaafa waraana addunyaa tokkoffaa maal godhaa poolisii kamii hordofaa turte poolisii of isolationism hordofaa turte jechuun gaafa Awurooppaa keessatti jechuun lolli jechuun akkasitti namnaan wal fixee lollee boombii kana warra roobsaa turan Awurooppaa keessatti meeshuma siite kana kan wanta gurguruu malee waraanaa fi ololaa kana hunda keessatti hirmaachaan turre jechuun yeroo san jechuun boodarra gaa akka taatee keessa galte malee poolisii akkasii hordofaa turan jechuun poolisii keessan keessa dabranii jaa akka regionaalii dhufanii amma muugiin humni isaanii jabaannaan akkamitti dhufanii as global concernitti dhufanii jechuudha fadhiin isaanii kan naannoo regional interest dhufte san booda as global interest itti dhufte jechuudha
Kanaafuu jechuun fedhiin Ameerikaatiif Raashiyaatiif biyyoota akka Chaayinaa jechuun biyyoota addunyaa keessa daldala garaagaraa qaban jechuudha. Gaafa amma nuti fakkeenyaaf poolisii garaagaraa kan imaammata biyya alaatti hojii baasnu qaban Chaayinaan jechuudha. Nu gidduu bu'uu dandeessi, Ameerikaa nu gidduu bu'uu dandeessi, biyyoota garaagaraa jechuudha. Poolisii nuti baasnu san kan isaan daangessu ta'uu hin qabu. Maaliif dhiibbaa nurra godhan akka addunyaatti jechuudha. Biyya keenya qofa osoo hin taane biyyoota jechuudha akka global akka addunyaatti jiran jechuudha. Steppiin inni sadaffaa daayimishii inni sadaffaa operation mode of operation kan jennuun jechuudha. Inni sadaffaa some country are multi institutional. Some country often rely jechuun rely on what abdachuu jechuun maal abdatanii maal irratti abdatanii rely on what multilateral institution address different issues still other on unilateral means. Kana jechuun biyyoota addunyaa keessa ta'u biyyoota tokko maal irratti abdii qaban takka amma yaada qaban multilateral institution jechuun institution akkamii fa'aa baanan isaan kanneen akka fakkeenyaaf dhaabbata biyyoota gamtoomanii yooma fakkeenya akka Afrikaa fudhatan European Unionii Afrikaa Unionii biyyoo institutionii kana jechuun inni samaazar different unilateral means jechuun biyyo ammallee biyyoonni biraa still other rely on biyyoonni biraa ammallee biyyoonni gari maal irratti amanamummaa qabu maal irratti cichan isaan amma unilateral jechuun biyya dhuunfaa jechuun biyya tokko kophaa jechuun fakkeenyaaf amma akka USA fa'aa fudhachuu dandeessan jechuun kophaa asii jechuun unilateral jennaan isaan gaane jechuun biyyoota kanaa irratti kan cichanii jechuun. They actually solve problem by themselves biyyoonni kanaa kun maal yaa'anii yaadanii biyyoonni jechuun unilateral ta'an kun jechuun biyyoota jechuun choose problemii keenya jechuun solve kan goonu by themselves. Rakkinni fadhayoonii fa'a dhufan jechuun mataa keenyaan furannaa jedhanii biyyoota kan akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana geessu hin taane mataa isaatiiniitiif furachuuf kan carraaqan jechuudha. Some countries strong economic and military muscles open to rely on unilateral setting different issue with other country. Kana jechuun strong economic some country with strong economy biyyoonni tokko jechuun economiidhaan baay'ee biyya cimtuu fi ammallee military muscling jechuun ammallee dandeettii waraanaatiin jechuun biyyoota cimtuu taate jechuun obtu jechuun baay'ee mijaa'udha jechuudha. Tuuriilaa maal godhuun abdachuu takka ammoo hojiirra oolfachuun yaada isaanii san on unilateral means biyyoota kana maal jenna unilateral jennaan jechuudha. Karoora maal unilateralii kana jechuudha. Set of different issue with what other country set godhuu danda'an jechuudha. Mafoo set godhuu danda'an uumuu danda'an maal ishuulee garaagaraa biyyoota garaagaraatu hojii uumanii mataa isaaniitiin kan furatan maaliif waraanaanis humna dandeettii guddaa qaban ikoonomiidhaanis pooletikaanis wantoota hundaan jechuudha. In this case sababa kanaaf jechuudha. Play of the carrot and stick diplomacy affect the outcome of the event jechuudha. Kanarra dhaabbatanii jechuudha. Kaarootii fi stick fayyadamuu danda'an jechuudha. Diplomaasii jechuudha. Diplomaasii keessatti tooftaan itti fayyadamtu waa lamaan kanaatu jira jechuudha. Kaarootii fi stick kan jennuun jechuudha. Tooftaa lamaan kana fayyadamanii maal outcome of the event jechuun bu'aa jechuudha. Effect bu'aa eventii takka taatee takka jechuudha. Bu'aasii kan laalan jechuudha. Intentionii ammallee kana treat of use of and truth is ammallee jechuudha. Ammallee treat ni godhan jechuudha. Dhibbaa godhuuf yaalan jechuudha. Dhibbaa godhanii wanta godhuuf yaalan use of the force ammallee jechuudha. Maal humna isaanii fayyadamanii jechuudha. Karoora isaanii san galmaan geessifachuu kana yaalan jechuudha. Kana jechuun kaaroota kan jennuunii fi kaaroota kan jennuun kun ID faasii kan nuula. ID faasii kan nuu piroomisii garaagaraa faasisan wal gargaarsa kan kunuunsii kan dipiloomaasii keessatti ammoo istiikii keessatti ammoo paanishmentii garaagaraas paanishii godhu jechuudha. Adabbii garaagaraa sirra godhu aayiduma sii duraan kan sirraa dhaabu waasi gurgurachuu dhabu wantoota garaagaraatiin jechuudha. Bifa saniin kan jechuudha kaarootii fi istiikiin kan si adabanii jechuudha. Some of these use force sometimes yeroo takka use of the force humna isaanii fayyadaman some of the tactic isaan humna isaanii gisee fayyadamu humna isaanii fayyadaman jee humni isaanii kun ammoo taaktika isaanii keessaa tokko jechuudha. That are employ kan jechuudha sirratti akkaati employ to influence behavior of the other kana jechuudha carraaqii sirra godhan jechuudha. Maaliif yaadota kam ilaalcha biyyoota biraa jechuudha dhiibbaa irra godhuudhaaf takka ammoo akka karoora isaanii san galmaan geessisiifachuudhaaf gisa takka kan hundaa'u buna waraanaatu si bobbaasanii yaadaan si geessifa galma isaanii san kan si geessifatan jechuudha. Fakkeenyaaf for example gaafa yoo fakkeenyaa fudhanne gaafa Iraan yoo fudhanne Iraan na fakkaata Iraan wayii Iraaq na fakkaata Osaamaa fa'aa jira ture gaafa sana jechuudha. Ameerikaa fi jechuudha biyyi san baay'ee walitti diina turte jechuudha. Kanarra dhaabbatanii Ameerikaan jechuudha kaayyoon isaanii guddaan
Eeshiyaa keessatti jechuun karoora isaanii jechuun dippiloomaasii isaanii fedhii intarasii isaanii eeggachuu waan barbaadaniif biyya san dippiloomaasiin carraaqanii waan biyyi san influence ta'uufii didde maal fayyadamanii jechuun waraana fayyadamanii jechuun waraana geessanii biyya sanis bobbaasanii waraana isaanii dha'ee cabsee jechuudha. Hangas akka deemuu danda'an jechuudha. Biyyeevarii biyya keenya duraan nuti jechuudha. Biyyi teenya jechuun waan biyyi san isaan nuun jette yaada isaanii kan faalleessu taate kam nu godhan jechuudha. Kaniif jechuudha kan dhiibbaa nurratti uumanii jechuudha. Hundaa'uun dippiloomaasii wantoota biraatiin kaarota si fayyadamuu danda'anii jechuudha. Amma jechuudha foorsii gaafa si fayyadaman maal istiikii fayyadamanii jechuudha. Tooftaa kana fayyadamanii jechuudha. More unilateral state more likely to initiate action international relation or resist initiative taken by the others. More of the multilateralist state is greater tendency to seek solution to problems through a diplomatic form. Biyyoonni jechuun multilateralist state jennuun jechuun warroota unilateralii rakkoo qaban solvi baatimi solvi jedhanii waan amanan jeniif jechuun biyyoonni unilateral state taate immoo greater tendency maalirra godhanii tendency isaanii akka galma gooma karaa kamiin barbaadanii yoo problemi jiraate seek solution ni barbaadan furmaata to problem rakkoodhaaf suruwaat karamiin diplomatic form karaa jechuun diplomaasiitiin jechuun we several state participate kana jechuun kan biyyoonni hedduun irratti hirmaatan jechuun fakkeenya yoo fudhanne biyyoota wantoota akka jechuun national united nation jechuun rather than utility problem bilateral country to approach jechuun country bilateral yookaan unilateral irra bilateral yookaan unilateral irra multilateral irratti amananii jechuun kanneen fakkeenyaaf akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii jechuun rakkina takka gisee dhufte jechuun isaan eenyutti himatanii fakkeenya isatti himatanii jechuun eenyutti himatan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin furuudhaan bifa dippiloomaasiitiin kan itti deemanii jechuun biyyoonni jechuun multilateralistitti amanan jechuun. Most developing countries use the multilateral approach to address issue of the concern. Kanaafuu biyyoonni jechuun guddachaa jiran jechuun karaa kamiin rakkina isaanii takka immoo rakkina dippiloomaasii gargaraa itti dhufe karaa kamiin yoonii fi jechuun humna keessan qabaachuu baatan akkamiin USA sanfaa qabaachuu baatan karaa kamiin furachuu yaalanii biyyoota dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti himatanii jechuun fakkeenya yoo fudhannee jechuun biyyoonni jechuun biyyoota takka lama yoonii fi biyyoonni Afrikaa keessaa jechuun Keeniyaa fi jechuun Soomaaliyaan yoo walla wantaa fakkeenyaaf biyyoota guddachaa jiranii akka Yuunaayitid Isteetsanfaatti dhiibbaa sirra godhuu waan godhuu humna akkasiisa waan hin qabneef eessa walii matan jechuun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin walii matanii karaa dippiloomaasiitiin dhimma isaanii san furachuuf kan yaalanii jechuun fakkeenya akkasii jechuun. Instrument of foreign policy yoo ilaalle jechuun wantoota instrument meeshaan jechuun foreign policy kanatti safar instrument goonuun yoo fudhanne yoo ilaalle jechuun inni jalqabarra jiru jechuun dippiloomaasiidha jechuun dippiloomaasii jechuun maal aartiidha jechuun conducting on international relation between actors la conduct kanatti gootu jechuun kanatti international relation biyyoota aktaroota garaagaraati hojii kanatti conduct wal quunnamtee waa'ee international relation national interest keessatti akkam international relation keenya keessatti jechuun kan nuti galmaan nu ga'u kan ifee nuti aktara sana hojii waliin akka aartii jechuun dheenee conduct walii goonuu jechuun maal jennaani dippiloomaasii fayyadamnaa jechuun fakkeenyaaf aktaroota garaagaraati hojii wal quunnamtee yaada garaagaraa wantoota bifa san godhu jechuudha. Dippiloomaasiin ammallee maal peaceful karaa nagaa jechuun means managing foreign policy. Peaceful means karaa nagaatiin jechuun managing foreign policy ammallee hoggaanuudha maal imaammata biyyoota alaa jechuudha. Imaamma biyya alaa jechuudha. Ammallee zagool kaayyoon dippiloomaasii influence dhiibbaa godhuu lala behavior of other state amala jechuun biyya biraa takka immoo yaadota biyya biraa takka immoo yaada keessa influence godhu jechuun dhiibbaa uumuu jechuudha. Naashinaal intarestii takka immoo fedhiin biyya keenya akka galmaan nu geessu nama dippiloomaasii cimaa nu barbaachisa. Kanaaf fakkeenyaaf fudhannee waa'ee jechuun laga bishaan Abbaayirra yoo fudhannee biyyoonni biraa akkaataan isaan itti yaadan biyyoonni biraa jechuun bishaan kun nu miidha kana jedhanii yoo kan isaan yaadan taate dippiloomaasii cimaa nu barbaachisa jechuudha. Takka immoo nama dandeettii cimaa nama hubannaa waa'ee bishaan sanii qabu cimaa nu barbaachisa. Maal godhuudhaaf biyyoota biraa jechuun akka yaadni biyyoonni biraa nurra dhiyeessan san fudhatama hin qabne dhugaa jirtutti garsiifnee itti haasofnee amansiisuu danda'u jechuudha.
akkana faayidaa akkana godhu waan akkanaatiif godhu akkanatti isaan miidhu jettee dandeettii keessa gaafata jechuudha. Kanaafuu beeverii ilaalcha biyyoonni biraa sirra qaban san jijjiirsisuu danda'u jechuudha. Akka poozitiivaatti jechuudha negatiiva sirra qabaatan yaada quubsaa ta'e kan loojikiidhaan fayyadamtee jechuudha ibsitee bifa san jechuudha influence gaafa godhuu dandeessu dippiloomaasii fayyadamtee jechuudha. Dippiloomaasii not foreign policy dippiloomaasii jechuun imaammata biyya alaatii miti ammaas garaagarummaa qaba beeka. Dippiloomaasii fi imaammanni biyya alaa garaagarummaa qaba jechuudha. And must be distinguished from it. Kanaafuu dirqama isaan lamaan adda baasnee hubachuu qabna jechuudha. In the past time, gaafa duraan jechuudha diplomacy is practiced by what in formalistic and somewhat rigid manner was limited bilateral relation counter represented by the ambassador. Ambassadorootuma garaagaraatiin formalistic gooma ta'e formal ta'e kan beekamu rigid manner jechuun bifa rincicaa ta'een jechuudha kan gaggeeffamu ture jechuudha. Ambassadorootuma tokko tokko kan bakka bu'een jechuudha. Bargaining process jechuun bargain jechuun discuss jechuun mariin jechuun gaafa rakkoon dhufte mari'achuun jechuun adeemni keessa and other diplomatic process ammallee jechuun amma wantoota bira tooftaan diplomaasii kan biroo jechuun carried out by secretary and behind the closed door policy jechuun we carry out secretary and ni deema bifa iccitii qabeessa ta'ee fi behind the closed door policy jechuun osoo hulaan cufne behind the closed door policy malee jechuun kana jechuun bargaining process diplomatic processing keenya jechuun osoo jechuun citiidhaan carried out osoo iccitiidhaan osoo waan dhooffanne takka mul'aa cufattee behind osoo closed door policy namoota irraa walumaan goone kanatti ifa baaftee jechuun dubbattee mari'attee rakkina san ifa baasanii mari'attanii furuu kan danda'amu jechuudha. The nature of modern day of diplomacy yeroo ammaa kana immoo diplomaasiin jechuun gaafa duraa behind turan jechuudha. Gaafa duraa diplomaasiin akkas ture bigaan secretary citi turte jechuudha. Kanaafuu waan ifatee takka biyyi tun imaammata biyya alaa waan akkanaa hordofni haasoo bifa kanaa waan akkanaa godhiyee waan namni hubachuu danda'u miti jechuudha. Kanaafuu close door jechuun waan dhokataa ta'e kan ambaasaaddaruma tokkummaan imaammatuma biyyi tokko biyya takkaaf qabdu takka immoo yaaduma diplomaasii kana fayyadamaniitu waan furan jechuudha. Gaafa duraa jechuudha behind close door policy fayyadamu waan ta'eef. Amma immoo yeroo ammaa kana jechuudha diplomaasii fi istiraatejii keenya jechuudha radically different from style of old style jechuudha. Istaayilota kanneen asii oli dubbachaa jiru kanarra garagaraa jechuudha old jechuun kan duraaniitirraa jechuudha. But nature of modern stating keenya jechuudha kama different from what old practice jechuudha. Old practice jechuudha. There is what old practice. Old style of diplomacy diplomacy jechuudha duraanii san beekamu what isolated village outdated basically jechuun kan yeroo fudhataman qabne more no longer acceptable jechuudha. By others namoota biraatiin kan fudhataman by others and also by others nuunillee ammallee namoota biraatillee outdated kan yeroo dabarta kaammoo kan immoo fudhataman qabne jechuudha yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kanneen fakkeenya the formation of League of Nations fa'aa ture jechuudha gaafa duraa jechuudha. Ammoo gin fudhataman qabu jechuudha yaadni akka gaafa League of Nations takkaammoo biyya yaada keessa fudhataman qabu jechuudha kan diplomaasiin takkaammoo diplomaasiin bifa akkasiisan jechuudha. Most of multilateral diplomacy and public diplomacy leader to leader diplomacy and the secretary diplomacy bilateral diplomacy jennee diplomacy jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Diplomaasoota jechuudha kanneen yeroo ammaa kana jechuudha regardless maal malee diplomacy conduct openly or secretly multilateral or bilateral implicitly or formally by ambassador or leader to leader. Essential for diplomacy remain bargaining. Bargaining fayyadamnee leader to leader fayyadamnee diplomaasii ambaasaadaroota hambifoota wannoota kanaan wal qabatu jechuudha. Kan ifeechu nuti hojiirra oolchinuu jechuudha. Kan nuti hojiirra oolchinuu jechuudha. Kan nuti hojiirra oolchinuu jechuudha. Bargaining can be defined. Bargaining maali jennee kan nuti kan dandeenya ibsuu dandeenya settling difference over priority between contents through exchange of proposal to reach agreement and compromise and settlement with government objective of the conflict. Kana jechuun settling difference over priority garaagarummaa keenya bira hunnee jechuun waan waloo nu taasisu irratti waan irra waliin nu galchaa irratti yaada jechuun qayyarree proposal dhiyeessine yaada jechuun yaada garagaraa meedisisteetis loojii garagaraa fayyadamtee jechuun dhaabata walii haasofnee jechuun waan adda nu godhaa osoo hin taane waan waliin nu fida haasawaan dipiloomaasii fayyadamnee bifa saniin furuu jechuudha.
bifa saniin kan furru san maal jennaani konfliktii keenya kan furuu dandeessu maal jennaani baar geenii gennaani jechuudha. Tooftaa saniin kan furru riichi kan nuti agriimantii irra gahuu dandeenyu jechuudha. Maal jennaan tooftaa san baargaayining jechuudha. It is involved baargaayingii maal keessa qabatan mallee attempt to change of the policy. Policy illee jijjiiruuf keessa qabata. Ammallee gocha keetillee jijjiiruus barbaachisa. Yaada keetillee mallee akeeka kaayyoo keetillee and other government and of other government and their diplomaatii keetillee qayyaruus barbaachisa. And the perception offering reward exchange acquisition and making it wantoota garaagaraa si gaafata jechuudha. International law akka addunyaatti jechuudha akka seera addunyaatti. Akka seera addunyaatti government diplomacy is vina convection on diplomatic relation. Kanaafuu akka seera addunyaatti takka immoo akka seera biyyoota gamtoomaniitti jechuudha bara 1961 keessatti kan jechuudha vina irratti jechuudha government vina on diplomatic relation kan eegale jechuudha. Indicate maal agarsiisa only state diplomatic actor only the state diplomatic actor kana keessa kana jechuudha nama dhuunfaa kan hin ta'in jechuudha BT jechuudha. Akka dipiloomaasii aktara jechuudha. Aktara maaliiti? Dipiloomaasii jedhamee gaafa san jechuudha irra gahamee jira jechuudha irra walii galamee jira. Modern international system also involve powerful actor not state and NGO and NGO international non-government organization and jechuudha. NGO dhaabbatoota akka NGO wantoota garaagaraa kanneen keessatti hirmaachuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee amma asirra maalchuu barbaade seetan government dipiloomaasii gaafa jiru jechuudha. Dipiloomaasiin jechuun bara 1960 takka irraa booda jechuudha. Gaafa bara 1960 takka booda dipiloomaasii keessatti biyyoota garaagaraa keessatti jechuudha. Dipiloomaasii akka addunyaatti jechuudha. Dipiloomaasii keessatti aktara ta'ee jechuudha. Namni akka biyya addunyaatti jechuudha garaagaraa takka immoo siyaasa addunyaa keessatti aktara ta'ee kan hojjechaa ture maal ta'u maal qofa jedhanii yaadamaa ture maal qofa la isteetii qofa jedhameeti yaadamaa ture jechuudha. Isteetii qofa jedhameeti beekamaa ture jechuudha. Garuu sanammoo la hin turre badaan turre amma immoo yeroo ammaa kan akka addunyaatti biyya qofa osoo hin taane mootummaa biyya takka immoo biyya qofa osoo hin taane warri mootummaa hin ta'in warri biyya hin ta'in illee keessatti hirmaachuu eegalee jira jechuudha. Dhaabbata akka NGO garaagaraa NGO nama gargaara dhaabbata dhuunfaatiin kanaaf biyyaasii miti jechuudha. Dhaabbatoota kanaa kana jechuudha kaniif keessatti hirmaachuu eegalamee jira jechuudha. Mee karaa kamiin dipiloomaasiin keenya effektiiv dhiibbaa qabaachuu danda'a kan jennu kaniif jechuudha wantoota following some basic rule garmaan gadii kana hordofnudha. Be realistic kan ta'uu qabna jechuudha. Dipiloomaasiin keenya jechuudha akka inni galma nu ga'u barbaadnu kana jechuun goolii keenya important to have goal such much your ability to achieve them. Important barbaachisaadha jechuudha to have goolii qabaachuun that match your ability to achieve them. Abilii dandeettiin ta'e jechuun maach godhuu qaba jechuun wal madaaluu qaba jechuun goolii keessan irra akkaata chiif taatu galma keessan irra geessu kan si dandeessu ta'uu qaba jechuun biirilaastik dandeettii keessi qabaachuu qabda jechuun be careful what you say waan afaan kee keessaa bahu waan gaafa dipiloomaasii keessa fayyadamtu jechuun jecha dubbattuu fi maal akka dubbachuu hin qabne yeroo ammaa kana fa'aa ispeeshaalii keessa baay'ee ofii qabda jechuun osoo gareegarii taatee muutifee taatee aartee fa'aa jecha hin taane yoo dubbatte sooshaal miidiyaan garaagaraa waan jiru jecha keessan fuudhanii dipiloomaasii biyyoota biraatiin balleessuu hin danda'an jechuudha. Barbiitii teenya kana jedhanii kana nuun jedhamee ijaaramee dipiloomaasiin baduu malte jechuudha. Kanaaf be careful ta'uu qabda jechuudha. Ogisee dubbattu jechuudha wardina tafaanii baafatu of eeggannaa qabaachuu qaba jechuudha. Ammallee akkasuma understanding of the other ammallee akkasuma jechuudha understanding of other there are several aspects to understanding other side. Fadhii biyyoota asaayidii keetii takka immoo fadhii biyya silaa waliin ati jechuudha dipiloomaasii godhuu barbaadu takka immoo hawwii takka immoo understand godhuu qabda jechuudha. Namoota faallaa keetii biyya faallaa keetii takka dipiloomaasii keessa jechuudha isaan san maali waa'ee isaanii understand godhuu qabda jechuudha. Appreciate the opponent perspective even if do not agree with it. Kana jechuun waan isiis appreciate godhuu qabda milee jajjabeessuu qabda jechuudha. An opponent of perspective even if you do not agree with it waan takka irratti jechuudha kaniif jechuudha amma fakkeenyaaf discuss waan dipiloomaasii keenya keessatti jechuudha waan takka irratti jechuudha kan walii galuu dadhabnu taate kini understand waan appreciate deeggaruu qabna nama jechuudha appreciate jajjabeessuu qabna jechuudha yaada isaanii takka immoo ilaalcha isaanii san jechuudha understand goonee jajjabeessuun appreciating baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Do not agree with yoo waan san irratti illee walii galuu dadhabne jechuudha waan irra wanteetu. BB dandammallee jechuudha options baay'ee murteessaadha.
akka ati jechuun galmasii gahuuf dippiloomaasiin jechuun bad your timing jechuun baay'ee murteessaadha jechuun obsiinis baay'ee murteessaadha jechuun inni obsiinis baay'ee murteessaadha jechuun obsiinis baay'ee murteessaa. Inni jalqabaa maal ture inni lammaffaa inni jalqabaa maal ture instrument of foreign policy keessatti inni jalqabaa maal ture dippiloomaasiidhaami. Inni lammaffaa maali ikoonomiidha jechuudha. Amma kan hundi waa'ee maalii ilaalaa turre waa'ee ikoonoomii waa'ee dippiloomaasii akkamitti dippiloomaasiidhaan biyyoota garaagaraa keessatti jechuudha dhiibbaa uumuu dandeenya kan jedhu jechuudha kan international relation kan jedhu. Amma immoo inni lammaffaa akkamitti jechuudha ikoonomiidhaan foreign policy keenya keessatti dhiibbaa uumuu dandeenya kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Inni san state tend to use economic muscle to influence behavior. Biyyi takka jechuun ni fayyadamti jaa tend to use ni fayyadamti the economic muscle jechuun dandeettii takka immoo dandeettii isaa immoo humna economy biyya sanii to influence jechuun dandeettii jechuun economy jabeenya biyya economy keenyaatiin dhiibba to influence dhiibbaa godhuu dandeenya the behavior amala jechuun amala counterparty keenyaa jechuun biyyoota garaagaraa action perception and role keenyallee influence godhuu dandeenya jechuun economy keenya dhaabbanne holastii state economic instrument three purpose waa sadiif keessaa qabaa jee dhiibbaan economy purpose economyidhaan instrument gaafa meeshaa jechuun akkaataan dippiloomaasii takka immoo foreign policy keenya jechuun biyyoota behavior foreign policy yookaan behavior of the other state jechuun international relation keessatti nuti qabnu keessa kaayyoo purpose kaayyoo sadii qaba jaa. Inni tokkoffaa to achieve any policy by what to achieve any foreign policy objective by what exploiting needs and dependency and offering economic rewards. Laalama foreign policy objective kaayyoo nuti imaammata biyya keenya takkammoo fadhii international interest keenya fadhii biyya teenya eegsisuu keessatti jechuudha. Poolisii nuti fayyadamnu imaammata biyya alaa keessatti bifa kamiin exploiting needs and dependency offering exploiting needs and dependency as keessatti jechuun exploit needs jechuun fadhii keenya qisaasuu jechuudha. Needs keenya malee dependency hirkattummaa jechuun offering dhiyeessuu economic reward jechuun gargaarsa economy badhaasa economy trade ammallee jechuun ammallee treaty garaagaraa fayyadamuu jechuun treaty garaagaraa ammallee fayyadamuu akkasuma ammallee ending of imposing economic punishment kana jechuun gaafa jechuun economyidhaan bifa kamiini biyyoota policy keenya objective keenya akka ganni galmaan nu go foreign policy keenya jechuun kan nuti godhuu dandeenyuun exploiting needs kana jechuun qisaala maal qabeenya keenyaa fi humna teenyaa fi maallaqa keenya wanta kana keessa qisaasnee jechuun exploit goonee fadhii keenya malee dipendaansummaa keenya exploit goonee offer goona maal goona economic reward jechuun gargaarsa takka immoo economic reward gaafa baanu maal ID fa'aa baana jechuun gargaarsa fa'aa baana jechuun badhaasa economy jechuun rewardiin badhaasa waan ta'eef and the treat jechuun doorsisa jechuun ending of imposing economic punishment jechuun indi godhu jechuun dhumsiisuu fi xumuruu jechuun imposing irratti kan labsame economic punishment jechuun maal economic punishment jechuun maal adabbii diinagdee jechuun ammallee inni lammaffaa maal jettu increase what state capability and reprieve potential enemy capability increase state capability dandeettii bifa kamiin nuti jalaa bu'uu dandeenya. Inni lammaffaa maali to increase goone jechuun maal ni idaan state capability dandeettii biyya keenyaa ability enemy capa amala to deprive potential of enemy capability resist jechuun irraa deebisuu jechuun enemy dandeettii capability biyyoota jechuun resist irra dhiibbaa godhaniisan jalaa bahuudhaaf jechuun kanaafuu state capability maal dabaluu qabda jechuun capability economy keenyaa dabaluu qabna state capability keenya jechuun dabaluu qabna jechuun isaan maal potential maal go deprive godhuudha maal jala political potential enemy of capability enemy keenyaa jalaa bahuuf jechuun. Inni sadaffaan create economic satellite economy jechuun kan jechuun daldala kaniif jechuun hundeessuu qabnaa jechuun biyyoota naannoo keenyaatii fi kana wajji jechuun hundeessinee bifa kanaan jechuun kan tooftaa sadiin kanaan parpasii kanaan galma ga'uu dandeenya jechuun. To serve above objective wannoonni sadiin kun objectivin asii olii kun jechuun states employ different techniques to economic reward and punishment
ammoo kanarra dhaabbatanii biitii takka jechuun impolooyi godhuu dandeessu jechuudha. Carraaqii godhuu dandeessu jechuudha. Teekniika maal tooftaalee maali ikoonoomii riiwardii paanishimenti jechuun kaarootiif istiikarree bu'uun jechuudha. Badhaasaa fi jechuudha adabbii jechuudha garaagaraa fayyadamuu danda'anii jechuudha. Riiwardii garaagaraa si kennuu danda'an ammallee paanishmentii wantoota sadiin kanarra dhaabbatanii wantoota sadiin kanaan miidhaa sirra geessan jechuudha. Kiree saatalaayitii garaagaraa uumanii ammallee kaapaabilitii garaagaraa uumanii wantoota bifa sadiin kanarra dhaabbatanii kaniif jechuudha. Galma jechuun akka ga'aniif kanneen carraaqii godhan jechuun biyyoonni jechuun specific technique kana keessaa mee teekniikni jechuun addatee zaat kan biyyi sunitu reward or punishment kan akka badhaasaa yookaan akka adabbii jechuun various control over flow of good between country which include following kana jechuun gudiirra fayyadamne jechuun meeshoota garaagaraa mee fakkeenyaaf kan biyya keenya galanii biyya keenya ba'an irratti yoo kan fakkeenya ilaallu taate tokkoffaa amma fakkeenyaaf taarifa fayyadamuu danda'anii taarifa jechuun foreign product jechuun oomisha biyya alaa jechuun coming into country biyya keenya dhufu biyya takka dhufu jechuun taaksii jechuun for purpose of rising revenue kan jechuun galii guddisuudhaaf jechuun protecting domestic product from foreign competition ammallee jechuun oomisha biyya alaa itti galchuu dhabuudhaan dhaalamma maal godhan taarifa irratti oomisha itti biyya alaa itti galchuu dhabuudhaan bifa kamiin akka ittiin galle kan godhuu dandeessuun gaafa jechuun biyya galchuu deeman taaksii guddoo irra kaa'uudhaan taaksii san sodaa namni akka dhiisu jechuun maal godhan protecting gootan domestic product jechuun oomisha biyya keenyaa keessaa qofa akka oomishannee gurgurannuuf takka ammoo jechuun akka warshaan biyya keenya keessatti oomishame qoftiin oomisha isaanii akka baay'ee gurguramu kan nuti protect goonu isaan ittisnee takka ammoo isaanii carraa'umnu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa jechuun surree yookaan kofoo jechuun gaafa amma fakkeenya jiinsii yoo bitatan taate jiinsiin takka jechuun warshaa industiriyaal zoonii hawaasaa keessatti kan oomishame yoo jiraate kan meediin Itoophiyaa jiru yoo jiraate kan alaa galu immoo kan chaayinaan oomishte yoo jiraate chaayinaan jechuun ikoonomiidhaas baay'ee jabduu waan taateef oomisha san jechuun baay'ee fakkeenyaaf nuti amma kanasitti oomishame san qarshii 500 yoo gurguru taate isin jechuun 450tti kan biyya alaatiin nu galchan taate lammiilee hawaasni keenya kan fudhata kan 450 kana fudhataa jiru gaafa san ka biyya keessaa kun jechuun taaksii mootummaa kafala ni kasaaraa jiran kan bitatu jiru. Kanaaf taaksii guddoo akka inni alaan galchine fuudhanii qarshii 100 fakkeenya 450 hawaasni biyya keessaa kan bitate 600 bitataa jennu fakkeenya biyya keessatti yoo 600 bitataa jennu. Kanaaf gaafa alaa galu jechuun taaksii qarshii 200 irra kaa'amee qaba taaksii yoo kofoota karra kaa'amta 650 jechuudha. Kanaaf jechuun namni abdii murata jechuun maaliif namni bu'aa malee piroofitii malee waan daleeniif jechuudha. Kanaaf carraa biyya keessaatii hin banne 500 gurguramte waan ta'eef kanaaf warra tooftaa san fayyadamu jechuudha. Taaksii taarifa akkasitti taaksii guddoo biyya alaatti guugalchan irra kaa'anii jechuun protect godhudha jechuudha. Taarif structure used to effective initiate punishment akka punishmentiitti laaluu dandeenya jechuudha taarifa jechuudha. Inni lammaffaa kooyetaadha jechuudha. Supplier allowed to sell any certain amount of good given time period given a given time period kana jechuun oomisha garaagaraa hamma isaa xiqqeessuu jechuudha. Hamma isaa xiqqeessuudhaan nama wanta takka jechuudha kan paanish godhuu dandeessu jira. Fakkeenyaaf akkuma reefu ilaalle surree yookaan kofoo ilaalle yoo duraan biyya keessatti jechuun hedduu oomishan taate akkaataa nuti itti tooftaa nuti jechuun kofoo biyya keessatti akka ammoo surree biyya keessatti oomishame kan ittiin protect godhuu dandeenya. Hamma isiin biyya alaatti reefu maal goone taaksii irra daballee nama murachiifneemi nama abdii muratee namni akka jechuun galma kaayyoo irraa wanta godhatee irraa namni duuba deebi'u akkas goonee akka biyyaan galle hedduu goone jechuudha. Tooftaan kooyetaa irratti immoo hamma irratti xiyyeeffate jechuudha. Biyya keessa qofa seera baafnee biyya qofa keessatti waa hanga galuu qabu biyya alaatii qofa hangana qofa galuu qabaa jennee murteessinee jechuudha. Hamma isaatiin restricti godhu jechuudha. Fakkeenya biraa fudhannee fakkeenya konkolaataa biyya keessa qofa oomishne gaafa jechuudha konkolaataa tokko jechuudha kaniif jechuudha motora Isuzu qabu tokko yoo oomishnu taate jechuudha biyya keessa jiraatu jechuudha oomishni nuti biyya keessa qabnu hawwii nama biyya keenya keessatti namni konkolaataa kan fudhachuu qabu yoo 100 taate fakkeenyaaf fudhanne gin nuti oomishuu dandeenyu meeqa jechuudha 75 yoo ta'e 25 lafatti hafaa jechuudha. Kanaafuu 25 qofa haa galu jennee murteessinaa jechuudha. 25 ol galuu hin danda'amu jechuudha. Restrict goonee jira bifa kanaan jechuudha. Hamma waan galuu san xiqqeessu jechuudha. Inni sadaffaan baayokootaa jechuudha. Baayokootaa jechuudha maal jechuudha trade baayokootaa organized by government. Trade baayokootiin maaliin eenyuun organized ta'a mootummaadhaan jechuudha. Eliminate hambisuu jira import la biyya keessa galchuu is specific commodity maal specific commodity meeshoota takka ammallee maalillee total range of export product ammallee jechuudha oomisha biyya alaatti ergamullee jechuudha solid by country against which boycott organized kana jechuun biyya jechuudha boycott organized taate
takka immoo baay'okoodii jalatti ati adabuu barbaadu takka immoo akka isin argamnee barbaadu sun jala biyya orgaanaayisdii taate elimineetu gootee bifa saniin kan ati adabdu maal jennaan baay'okoodii jennaan. Kana jechuun oomisha ekspoortiin gootu fakkeenya biyya keenya keessatti kaniif jechuun yooniif immoo jechuun Ameerikaan oomisha isiitii kana jechuun kaniif immoo for example fakkeenyi bareedaan tokko fakkeenyaaf agawaa kan jedhamu jira. Agawaa jechuun Itoophiyaa keessaa baastee jirtiinsa Ameerikaan kan biyyoonni Afrikaa jechuun oomisha biyyoota oomisha jechuun qonnaa kana jechuun taaksii malee ittiin geessanitti gurguratan tokko jira jechuudha. Kanarraa sababa lola kibba Itoophiyaa kanaa jechuudha. Kanarra dhaabbattee baay'ikootiin irra fayyadamte jechuudha. Akka nuti oomisha san jechuudha ekspoortiin goone jechuudha. Eenyurratti akka biyya Ameerikaa sanitti fayyee ekspoortiin goone paanish goote adabdee jechuudha. Bifa kanaan jechuudha oomisha biyya tokko akka oomisha importillee ekspoortii akkaatiin goonellee si godhuu dandeessu jechuudha. Laayonii fi kireeditiidhaaf immoo kaarensii maanipuleeshin kan jennu ni jira jechuudha. Inni ammaffaa guarantee of lions jechuun gargaarsa jechuun wabii gargaarsaa jechuun favorable reward offered by other powers developing counter kan jechuun biyyoonni jechuun fadhii isaaniitiin rewardii jechuun offer nu godhan nu dhiyeessan by major power jechuun biyyoota aangoo qaban tu'aa eenyu faadha biyyoota guddachaa jiran kanaaf extending the credit jechuun ammallee creditiidhaan jechuun akka liqaatti kan nu kennan jechuun. Inni manipulation currency jechuun ammallee jechuun dandeettii takka immoo maallaqa sharafa alaa jechuun rate usually to create more and less favorable term to trade between two countries ammallee jechuun dhiibbaa qaba jechuun. Oomisha nuti takka immoo daldala nuti biyyoota lamaan jidduutti oomishnu keessatti jechuun manipulation currency keenyallee jechuun sharafni keenyallee currency keenya sosochiin maallaqa keenyallee kan jechuun kaniif dhiibbaa qabu ta'a jechuun. Inni sadaffaa moogin embargo jennaan government seek to deprive another country for good prohibit their own businessmen from concluding transaction with commercial organization in country against which embargo organize government seek ni carraaqa to deprive another country keessa baasuudhaaf to prohibit dhorkuudhaaf that own businessman wantoota daldalootuma garagaraa daldaloota jechuun kanuma fadheetu from concluding transaction with the commercial organization in country against embargo organized. Embargo may be enforced either a specific category of good or strategy material on total range of good private businessman normally country to punish. Kana jechuun fakkeenya businessman fakkeenyaaf gaafa jechuun amma kamitti adabuu danda'an gaafa jechuun investoroonni fakkeenya Itoophiyaa fudhatan investoroonni jechuun biyyoota Chaayinaa takka immoo biyyoota Ameerikaa jechuun kan Itoophiyaa keessa jiraatan embargo gaafa nurra fayyadamu bizinesmaanota kana jechuun baha gara biyya saniin jaanii amma jechuun investe kan nuti goone fa'aa oomisha isaanii akka dhiifatanii bahan fa'aa godhuu danda'an ammallee deebi'anii orgaanizimii biyyoota jechuun embargo irra fayyadaman irratti waan akkasii godhuu danda'an ammallee deebi'anii jechuun meeshoota akka akkaatiin akkaatiin oomishni si godhuu danda'a. Nama fakkeenyaaf yoonii fi jechuun lola waan kanaa meeshaa waraanaa akka ameewwaa bakka kanarraan bitan qoqqobbii sirra kaa'uu jechuun ati jechuun alaa galfachuu kaa'uu hin dandeenye waan kana sibiila kana akkaataa alaa galfachuu hin dandeenye qoqqobbii sirra kaa'uu jechuun or specific kan jennu kaataagorii komodiitoota takkaamuu gudii bifa saniitiin jechuun beekata meeshaa waraanaa ta'uu danda'a fadhu nyaata ta'uu danda'a fadhu dhugaatii fadhu uffata ta'uu danda'a tokko jechuun sababa waan kanaatiin gooneef sababa waan akkanaa sirra kan ijaanii qoqqobbii garaagaraa namarra kaa'uu jechuun and private business normally counter to punish ammallee jechuun businessmaanota takkaamuu namoota dhuunfaa jechuun akkaatiin sochoone takkaamuu kaanti biyya biraa deemtee wanta jennu qoqqobbii sirra kaa'uu jechuun embargo sirra fayyadamu jechuun fakkeenyaaf businessmaanii tokko keessatti jechuun namoota jajjabaan amma yoo fakkeenya fudhanne fakkeenya waraana Raashiyaa fi Yuukireen keessatti jechuun lammiileen Raashiyaa jechuun kan Awurooppaa keessa jiran baay'ee jechuun bizinesmaanota dhuunfaa irratti baankii maallaqa isaanii sochoosuu dhorkitee dhiibbaa tarkaanfii garaagaraa irra fudhattee jirti jechuun bifa san jechuun bizinesmaanota biyyuma isaanii keessa jiran kan lammiilee Raashiyaa ta'an jechuun fudhachuu dandeenya jechuun bifa sana jechuun waan bizinesmaanota kanarratti illee dhiibbaa fudhatee akka ikoonoomii isaanii sochoone sababa biyya isaanii hojii jechuun paanish godhuu barbaadee godhuu dandeessi jechuun namoonni akkasii namoota akkam ta'uu qaba dirqama nama paawar ikoonoomii biyya isaanii keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Namoota jechuun yoon jechuun inni san daldala san dhaabe biiti san miidhamtu namoota bifa akkasii nama dhuunfaarratti amma kan yookaan ammoo oomishoota tokko jechuun kan biitti isaanii biitii jechuun takka intarasii baay'ee irratti taate yoo lolorra jiraatte meeshaa waraanaa baay'ee alaa bitti waan ta'eef kan bitan qoqqobbii irra kaawwachuu bifa sanii qoqqobbiin irra kaa'amtu maal jedhamti
imbaargoo jechuu dandeenya jechuudha. Foreign aid jechuun immoo gargaarsa biyya alaa tiraansfer maallaqa dabarsu mallee gudu jechuun meeshoota nyaataa wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Gudu wanta taanjibil wanta ta'an jechuudha. Technical advice jechuun gorsa ogummaallee ta'uu danda'an jechuudha. Gorsa ogummaallee ta'uu danda'an. Ammallee akkasuma gorsa ogummaallee ta'uu danda'a. Doonarillee amma gargaarsallee ta'uu danda'a. Receipt and instrument of foreign policy keessatti kan nuti fayyadamnu jechuudha. Maal jennaani isaan san maal jennaani foreign aid jennaan. Military aid kan jennuun inni hundee kan jechuudha. Rich country biyyoonni jechuudha rich ta'an million of dollar to strengthen the current friendship of alliance. Kana jechuun biyyoonni jechuudha biyyoota rich ta'an takka ammoo ikoonomiidhaan baay'ee jechuudha guddatan jechuudha. If duroo deeman doolaarota hedduu jechuudha. Rich biyyoota jechuudha badhaadhan jechuudha qabeenya jechuudha doolaara hedduu dhangalaasaniiti michoommaa keenya cimsuudhaaf waraana si gargaaran jechuudha. ID waraanaa si godhan jechuudha. Kamuu gargaarsa waraanaa si godhan jechuudha. Maaliif kaayyoo takka alla friendship hariirummaa takka ammoo alliance michummaa takka ammoo friendummaa walitti jabeessuudhaaf biyya takka allaa michuu biyyoota sanii akka taatee jabaatu godhuudhaaf humna waraanaatiin gargaarsa guddaa si godhanii jechuudha. This side scheme jechuun tooftaa gargaarsa kanaa keessatti donor supply money kan jechuun biitii jechuun gargaarsa si gootu san maallaqa si dhiyeessite ammallee maateriyaal si dhiyeessite while receipt and provide most of the manpower kana jechuun biitii jechuun irraa fudhatu san ammoo nama dhiyeessitiif jechuudha humna namaa dhiyeessite jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan jechuun biyya mateenya fudhannee yoo Chaayinaa fi Raashiyaan jechuudha gargaarsa jechuun military aid nuu kannan taate jechuudha. Maal nuu kannan isaan maal nuu kannan maallaqa garaagaraa gargaarsa garaagaraa maallaqa bifa maallaqaatiin nuu kannan ammallee meeshoota waraanaa hedduu bifa akka maateriyaalaan nuu kannan jechuudha. Gin nuti ammoo maal dhiyeessinaa humna namaa jechuudha dhiyeessinaaf jechuudha loltuu taatus nama dhiyeessinaaf jechuudha. Objective it is kaayyoon isaa maali safeguard jechuudha safeguard godhu tursiisuu qabu on security maal security fi citii nageenyummaa fi tursiifachuudha. By what strengthening military capability of the alliance maal jechuun maal alliance military alliance takka ammoo hariirummaa waraana michoo jechuudha waraana michuu takka ammoo waraana waloo waliin cimsatanii hariiroo isaanii cimsachuudhaaf kan itti gargaaran takka ammoo nageenya isaanii cimsachuuf kan itti gargaaramanii jechuudha. By helping receipt and build and modern force ammallee si gargaara receipt and fudhachuudha amma building and modern force jechuun akkaataa humna waraana modern ta'e akkaataa qabaatuu fi the donors biyyi jechuun donors gooti maallaqa fandii gargaaraa si laatu san hope to obtain some immediate political and security objective maal argatti hope ni waan abdattuu qabdee obtain argachuuf some immediate political wantoota political yeroo ammaa takka ammoo security objective kan argattuu qabdii jechuudha. Most of aid irra caalaan jechuudha gargaarsi aid ammoo gargaarsi bifa kanaan kan namurra caalatti obviously not undertake solely humanitarian purpose ammoo gargaarsi military alliance tidhaas akka ammoo gargaarsi bifa kanaan gargaarsummaan jechuudha. Amma kasanummaanis ta'e kanneen birootillee jechuudha gargaarsummaa aidummaan si kan namtu kun ula. Waan namaaf humanitarian purpose miti jechuun namummaadhaaf waan nu kannan osoo hin ta'in undertake solely jechuun undertake jechuun qofa jechuun solely jechuun kophatti jechuun humanitarian purpose namuma qofa waan ta'an takka ammoo dhalli namaa gargaarsuun qofaan barbaade waan rakkattee qofa kasii kan namu miti jechuudha. Kana jechuun gargaarbiitummaan ta'e gaafa si gargaartuu fadhii yoo sirraa qabaate takka ammoo intarastii biraa yoo qabaatte malee humanitarian baqa namummaa ta'uu keetiif takka ammoo hoomay jechuudha rakkatte qofaaf waan si gargaaranii miti jechuudha. Illoon giran jechuun karoora yeroo dheeraa keessatti jechuudha designed to help secure certain donor political objectives which cannot be achieved solely through diplomacy propaganda military purpose. Kana jechuun karoora yeroo dheeraa keessatti design goote jechuun karoora design baafatanii to help secure certain jechuun nageenyummaa isaanii keessatti maal of donor political objective kaayyoo siyaasaa qaban jechuudha. Cannot be achieved solely kaayyoo gaafa kam karaa kanaan dhufan seete gaafa dippiloomaasiidhaan kaayyoo isaanii sangalmaa ga'uu gaafa waraanaan ammallee military poolisiidhaan gaafa jechuudha tooftaa waraanaatiin galma akka isaanii ga'u gaafa dadhaban gaafa karaa kamiin ta'e dhiibbaa sirra godhan karaa gargaarsaatiin ID gargaaraasii kan nama siirifatu fakkaachuudha waan garaagaraatiin jechuudha dhiibbaa sirra godhan jechuudha. The aim kaayyoon isaa maali
change diplomatic domestic and foreign policy by recipient country kaayyoon isaanii malee change la jijjiirudha diplomatic la domestic kun karaa jechuun biyya keessa kan foreign policy biyya keessa malee policy imaammata biyya alaa jechuun recipient country jechuun jijjiiru biyya jechuun doonarii isaanii irraa fudhatu akka immoo gargaarsa isaanii irraa fudhatu kaayyoon isaanii yoo duraan biyyi teenya biyya alaa ta'u ijoolleen galtu waan akkanaan gootu yaanii karoora poolisii kasii qabaata poolisii sana akka isaan gargaarsa garagaraa kannaniif waan garagaraa godhaniif waan garagaraa miilitarii garagaraa kannaniif wanta ID garagaraa kannaniif akka yaada san qayyartu kan taasisan jechuudha yaada biyya keessaa akkasumallee yaada imaammata biyya alaa jechuudha. A government can be rewarded through what increasing ID allotment of promise mootummaan jechuun kaambii maal godha rewardii ni badhaasa suruu akaramin increase aid jechuun gargaarsa garagaraa dabaluudhaan inni allotment of promise for example political and economic reform ammoo mootummaanis waadaa isaanii galee keessa fakkeenyaaf siyaasaan illee reformii jechuun jijjiirama economy like adapting liberal democracy and deregulation public enterprise it can be coordinated with what reduction of aid with reform not carried out. Gaafa jechuun fakkeenyaaf yoo fudhanne fakkeenya gaarii tokko fudhanne fakkeenyaaf amma biyyoota keenya kana keessatti jechuun barnoonni jechuun biyyi keenya waan independent ta'anii biyya jechuun ganaa developing country waan hin ta'iniif developing irra waan jirtuuf gargaarsa biyyoota alaatirraa fudhanneeti jechuun maal goona sirna barnoota keenya barsiisaaf illee mindaa kafalla kitaaba garagaraa amma fakkeenyaaf kitaaba garagaraa wayooma biyyoota akka Neezerlaand, Itaalii, Birtish, Jarman biyyoota kanaatu kan hatamu jechuun piriintii nu godha isaanii nu gargaara akka nuti baafnu si gargaara ministeera barnoota akkasuma wantoota yuunivarsiitii garagaraa akkasii barsiisummaa wantoota garagaraa nu kennanii jechuudha. Gaafa kana nu kennan kaayyoon isaanii politika ikoonoomii riifoormii garagaraa maaliif kana nu kennan sede yoo xiqqaatee fadhii biraa dhaban imaammata isaanii biyya isaanii keessa barnoota san akka nuti hojiirra oolchinu barbaadanii jechuudha. Gaafa gargaarsa tokko sii kennu gargaarsa inni waa qabatee dhufa malee duwwaan dhufu. Gaafa gargaarsa barnootaa nu kennan gargaarsa barnootaa san jala maal qabatanii dhufanii imaammata biyya isaanii keessatti hojiirra oolu san asittis akkaata hojiirra oolchituuf si dirqisiisan jechuudha. Kana yoo hojiirra oolchitu bifa kan nuti barsiifnu kana barsiisaa ajaaniiti gargaarsa sii kennan jechuudha. Artee tooftaa bifa saniitiin yoo ammoo gin keerdhaat gootee takka mootu yaada isaanii san didde riifoormii takka ammoo dhiibba gargaarsan sirraa muran gara wantoota garagaraa si godhuu danda'anii jechuudha. Kanaaf jechuudha bifa san si godhuu danda'anii jechuudha. Kanaaf kan arraa kan sumarraa wannu ta'a yeroo itti aanu jechuudha overview of foreign policy of Itoophiyaa kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf galatooma yoo yaada qabaatan koomentii jedhamu kaa'aa galatooma.